kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromoorraa odeeffannoon bifa biyyaa sa'aatii 12 eegalee odeeffannoo garagaraa simbiraan keenya kun har'as eegalee jira. Egaa daawwattoota keenya bifa biyyaa keenya eegaleetii jira. Marsaa lamaan egaa Jamiilaa Jamaalii fi Anasaantii Hasan waliin ta'uudhaan kan isin wajjin turtii taasisnu ta'a. Nu hordofaa jenna. Gana ABC ETV Afaan Oromoo dabalatee akkasumas gama doostiriimii keenyaan amma jalqabdanii daawwachuu dandeessu nuuf faana tura. Initiatiiviin ce'umsa industirii koonistirakshinii Itoophiyaa waggoottan 25 hojiirra ooluu bakka hooggantoonni mootummaa olaanoo argamanitti ifoome. Koomishiniin marii biyyaalessaa dursa kan kennu biyyaa fi heera mootummaaf qofa ta'uu Koomishinarri olaanaan Koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Ari'ayaa himan. Qabeenya qurxummii fi bishaanii guddisuudhaaf biyyoonni miseensa gurmuu misooma Afrikaa bahaa IGAD tumsaan hojjechuu akka qaban himame. Maddeen alaatiin Sudaanitti waraana cimee itti fufeen dabalatatti weerarri kooleraas dabalaa jiraachuun himame. Odeeffannoo ijoo simbiraan keenya kanneen birootiin immoo gama ispoortii fi biizinasiidhaanis miltoowwan keenya odeeffannoo garagaraa qindeeffataniiti kan isaan jiranii gama odeeffannoo biizinasiitiin Wasanee Amaara maal qindeeffattee jirta daawwattoota keenyaatti himuu dandeessa. Jamila fi Asaantiin galatooma akka mul'atan daawwattoonni odeeffannoo biizinasii gara boodaatti bal'ina isaa simbiraan geenyu amma ijoo isaa kan simbiraan geenyu ta'a. Odeeffannoo biizinasii isaa jalqabaatiin bara baajataa xumurameetti bittaan birrii biliyoona 300 fi miliyoona 800 ol sirna elektirooniksiitiin raawwatamu abbaan taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa federaalaa beeksiseeti kan jiru. Gama birootiin ammoo naannoon Beenishaangul Gumuz warqii kiloogiraama 4,000 fi 700 ol baankii biyyaalessaaf dhiyeesseeti kan inni jiru. Kanas bal'ina isaa qindeeffanneeti kan jiru. Gama biraatiin hojimaanni dijitaalaa salphaatti gibira akka kaffalaniif haala kan mijeesseef ta'u jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa ibsaniiti kan isaan jiranii. Odeeffannoo gama maddeen alaatiin qabanneen ammoo Ameerikaa fi Chaayinaan daballiin taarifaa hojiirra ooluu isaa dursee waliigaltee daldala isaanii guyyoota 90tti dheeressuudha kan himame. Kanaa fi kanneen biroo gara boodaatti dhufnee bal'ina isaa kan simbiraan geenyu ta'a. Hayyee galatoomii Wasanee gama daawwattoota keenya itti fufna odeeffannoo ispoortii galgala kanaaf qabatee ijoo isaanii nutti himuudhaaf ammoo Fayyeeraa Margaa istuudiyootti argamee jira. Akka mul'ate Fayyeeraa maal qabattee daawwattoonni boodarra maaliin si'a eegani? Asaantii fi Jamiilaan guddaa galatooma akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya bifa biyya keenya irraatiin odeeffannoowwan ispoortii biyya keessaa fi biyya alaa hedduu bal'inaan qindeeffannetti kan jiru. Keessumaa biyya keessaan Premier Leaguein Itoophiyaa kan dubartoota kan bara 2018 agayya 25 eegala jedheera Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa. Kanaan wal qabsiisuudhaan kilaboonni maal gochuu akka qaban baaseetti kan jiru. Gara booddee walitti deebi'uun bal'ina isaa sitti himna. Gama biraatiin wal dorgommiin waancaa Afrikaa Chaan kan ispoortitoonni biyya keessaa qofaa irratti hirmaatan qopheessummaa biyyoota baha Afrikaatiin gaggeeffamaati kan jiru. Qabxiiwwan kaleessaa fi har'aa bal'inaan qindeeffanneerra. Kanallee gara boodaa isinitti kan nu ta'a jechuudha. Gara baargamaatti immoo ce'uudhaan odeeffannoowwan garaagaraa qabanneeti kan jirru. Keessumaa oliyyannoon Kiristaal Paalaas bara dhuftu waancaa liiga Awurooppaa irratti hirmaachuudhaaf iyyatee ture kufaa ta'eeti kan jiru. Maaliif kan jedhu gara booddee qabanneeti kan jirru. Odeeffannoo jijjiirraa taphattoota hedduu qabanneeti kan jiru. Keessumaa Eberechi Eezeen kan Arsenaaliin barbaadamaa ture ammallee kilabni darbiin biroo Tottenham nan barbaada jedheera. Falmiin kilaboota lamaan kana gidduutti ka'eeti kan jiru jechuudha. Donnaarumaan gara Manchester United dhufuu fi kanaaf kanneen biroo bal'inaan qindeeffanneeti kan jirru. Gara boodaatti yoo nu eegdan kana sitti himnaa turtiin keessan waliin haa ta'u. Galatoomii Fayyeeraa kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoon keenya bifa biyyaa eegalee jira. Nu waliin turachuudhaan kanneen gaggabaaboon kan dursinu ta'a.
Koomishiniin marii biyyaalessaa dursa kan kennu biyyaa fi heera mootummaaf ta'u koomishinarri olaanaan koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Araayaa himani. Sochii naannoo Tigraay fi diyaasporaa irraa ajandaa marii walitti qabuudhaaf taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan koomishinarichi. Koomishinichi naannoo Tigraay hojiilee ajandaa marii walitti qabuu eegaluudhaaf qophii xumuraa jiraachuudha kan isaan himan. Hawaasa diyaasporaa waliinis mariin eegalamuu kan ibsan Piroofeesar Masfin mariin biyyoota alaatti geggeeffamus kan itti fufu ta'uu ibsaniiti kan jirani. Koomishinichis yeroo fi mallaqa qusachuudhaaf hojii ajandaa marii walitti qabu karaa toora intarneetaa taasisuudhaan dhiyeenya kanas Itoophiyaanotaa fi dhalattoota Itoophiyaanotaa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa jiraatan irraa karaa toora intarneetaa ajandaa walitti akka qabame dubbataniiru. Dabalataanis biyyoota Awurooppaa, Eeshiyaa fi biroo Itoophiyaanota keessa jiraatan karaa toora intarneetaa hojiin ajandaa walitti qabu kan eegalamuu ta'uudha kan isaan himanii. Karaa kanarraa adda ta'een immoo koomishinaroonni iddoowwan muraasatti hojii qaamaan deemanii ajandaa walitti qabuu jalqabsiisuudha kan eerame. Kanas kan jalqaban Afrikaa kibbaatti kan taasifamaa jiru yommuu ta'u bifuma wal fakkaatuun ammoo lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan irraas ajandaan koomishinarootaan kan walitti qabamus ta'uu eeraniiru. Initiatiiviin ce'umsa industirii koonistiraakshanii Itoophiyaa ifoomee jira. Ministeerri muummee Taanaa Tamasgan Xiruunaa guyyaa har'aa sagantaa jalqabsiisa initiatiivii ce'umsa industirii koonistiraakshanii waggoota 25 ifa godhaniiti kan isaan jiranii. Sagantichaan bakka qondaaltonni olaanoon mootummaa argamanitti kan gaggeeffame yoo ta'u damee koonistiraakshanii guddisuudhaaf initiatiivii akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2025 haga bara 2050tti hojiirra kan oolu akka ta'edha kan himame. Sagantaa initiatiivoota ifoomsuu kanarratti kan argaman ministeerri muummee Taanaa Tamasgan Xiruunaa fayyadamummaa uummataa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf piroojektota dursanii xumuruun amala mootummaa ta'uu dubbataniiti kan jiranii. Yeroo ammaas hojii abjuu Itoophiyaa dhugoomsuuf dandeessisu hedduun hojjetamaa kan jiru ta'us obbo Tamasgan himanii jiru. Initiatiivii damee industirii koonistiraakshanii ammayyaa dorgomaa fi sadarkaa idil addunyaa eegee kan uumuu fi rakkoolee damichaa kan furuudha jedhaniiru. Kana malees qindoomina kan cimsuu dhaabbileen biyyattii Afrikaa keessatti ashaaraa isaanii akka kaa'aniif haala mijataa kan uumanii hojimaata madaallii beekamtii fi itti gaafatamummaa raawwii irratti hundaa'ee diriirsuun Itoophiyaa damichaan dorgomtuu taasisaadha kan jedhame. Mootummaan dameelee hojii koonistiraakshanii hirmaachisan hedduu kan karoorsu jiru jedhan ministeerri muummee Taanaan ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa hojicha damichaan hojjechaa jiru cimsee akka itti fufus dhaamaniiti kan jiranii. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa caaltuu isaanii gama isaaniin initiatiiviin ce'umsa tiraansfoormeeshinii kun dorgomtummaa biyyaalessaa kan guddisu akka ta'e himaniiru. bara 2017 haadholii miliyoona 3 dhaabbilee fayyaa tajaajila dahumsaa argachuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Ministeerri fayyaa hooggantoota biiroolee fayyaa waliin magaalaa Hararitti mari'ateera. Waltajjicha irratti kan argaman ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa bara bajetichaatti damichaan qormaatilee hedduu keessa turuu kan himan tajaajila fayyaa barbaachisu hawaasa biraan gahaa turuu ibsaniiti kan jiranii. Waltajjii marii kanaan immoo raawwii karoora bara bajetaa 2017 gamaaggamuun hojiilee yeroo itti aanu hojjetamuuf kallattii kaa'uuf karoorfamuun ibsameetii jira. Gabaasa waltajjicha irratti dhihaateenis lammiilee miliyoona 17.6 tajaajila karoora maatii argachuudha kan himame. Bara 2017 haadholii tajaajila hordoffii dahumsaa dura marsaa 4 fi isaa oliin argatan dhibbantaa 84 gahuun akka danda'amee fi kunis immoo kan darbeetiin kan wal bira qabame yoo ilaalamu caalmaa dhibbantaa 6 qabaachuudha kan himame. Walumaa galatti bara bajetaa 2017 lammiileen miliyoona 200 olii fi miliyoonni 33 ol dhaabbilee fayyaatti tajaajila argachuu waltajjiin kanarratti gabaafameera. Teediroos Taaddasaatu gabaase.
Qabeenya qurxummii fi bishaanii guddisuudhaaf biyyoonni miseensa gurmuu misooma Afrikaa bahaa IGAD tumsaan hojjechuu akka qaban himamee jira. Waltajjii marii dhimma misooma qurxummii biyyoota miseensa IGAD magaalaa Finfinneetti taa'amaati kan jiru. Waltajjii kanarratti bakka bu'oota biyyoota miseensa gurmuu misooma biyyoota Afrikaa bahaa IGAD fi bakka bu'oonni dhaabbilee SADC ECOWAS akkasumas immoo Komishinarri Garba Indiyaa dhimma qabeenyaa fi misooma qurxummii naannawa bahaa Afrikaa irratti mari'ataa jiru. Waltajjii kanarratti kan argaman deetaan ministeera qonnaa Dr. Fiqiruu Raggaasaa Itoophiyaan qabeenya ofii misooma qurxummii irratti guutuu biyyattiitti haala dhiibbaa hin geessifneen laggeen haroowwan uumamaa fi hidha guddicha haaromsaa Itoophiyaa dabalatee misoomsaa jiraachuu dubbataniiti kan jiranii. Mootummaan Itoophiyaa misooma qurxummii kanarratti biyyoota miseensa IGAD fi dhaabbilee biroo waliin hojjechuuf kutannoo qabaachuu fi kan hojjetu ta'us dubbataniiti kan jiran. Waltajjii kanarratti carraa misooma qurxummii biyyoota miseensa IGAD Galaana Diimaa fi Garba Indiyaa biyyoota Afrikaa kibbaa olaanaa ta'uu himameeti kan jiru. Naannawa Afrikaa bahattis haga ammaatti waggaa waggaadhaan qurxummii toonii miliyoona tokko qofatu oomishamee nyaataa fi gabaaf dhiyaataa jiraadha kan jedhame. Qabeenyi qurxummii naannawichaa olaanaa ta'us biyyoonni IGAD miseensa IGAD qindoominaan waan hin hojjenneef qabeenya kanarraa sadarkaa barbaadamuun fayyadamaa akka hin jirre qindeessaan sagantaa dhaabbata EcoFish Dr. Suliin Sunaariyaan himaniiti kan jiranii. Taaddasaa Tarrafaatu gabaase. Yaa'iin haala qilleensa Afrikaa lammaffaa ilaalchisee ministeerri bishaanii fi enerjii agarsiisa yaa'iin duraa gaggeessee jira. Agarsiisa kanarratti kan argaman deetaan ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Sultaan Walii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa geessisuu qolachuu fi hir'isuuf Itoophiyaan inisheetiivoota garaagaraa bocuun hojiirra oolchaa jiraachuudha kan isaan eeran. Itoophiyaan dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qolachuuf misooma humna haaromfamaa babal'isaa jiraachuu ibsaniiru. Itoophiyaan tarsiimoo misooma magariisaa rakkoo fi saaxilamne bocuun sagantaa ashaaraa magariisaa hojiirra oolchitee milkaa'aa jiraachuus himanii jiru. Sadarkaa deetaa ministeeraatti gorsaa ministeera bishaanii fi enerjii mootummaa maqaasaa milkaa'ina yaa'ii qabeenya qilleensa Afrikaa lammaffaaf qindoominaan hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Agarsiisicha irrattis dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa kaampaaniiwwan dhaabbileen dhuunfaa qorannoo gaggeessan hojiilee kalaqaa isaanii dhiyeessaniiti kan isaan jiran. Naannoo hundatti lammiilee deeggarsa adda addaa barbaadaniif waliin gahinsa eegumsa hawaasaa babal'isuuf hojimaanni qindaa'aan cimee kan itti fufu ta'uu ministeerri dubartootaa fi dhimma hawaasummaa Ergoggee Tasfaayee himaniitii kan jiranii. Damee dubartootaa fi dhimmoota hawaasummaa yaa'ii waloo arfaffaa isaanii magaalaa Bishooftuutti taa'ee jira. Yaa'icha irratti kan argaman ministeerri dubartootaa fi dhimma hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee iddoowwan hundatti sirna eegumsa hawaasummaa cimsuun mirgi dubartootaa daa'immanii manguddootaa fi qaama miidhamtootaa akka kabajamu taasifamaa jiraadha kan jedhani. Sirna hordoffii fi tumsaa cimsuuf immoo tumsi qaamolee hundaa fudhatamummaa murteessaa ta'uudha kan himan. Kutaalee hawaasaa sababa rakkoolee namtolchee fi uumamaatiin deeggarsa hawaasummaa barbaadan biraan gahuudhaaf tumsi qaamolee hundaa barbaachisaa ta'uudha kan hubachiisanii. Kutaalee biyyattii hundatti lammiilee deeggarsa barbaadaniif ammoo eegumsa hawaasummaa babal'isuuf hojimaatii waloo cimsee itti fufuu akka qabus eeraniiti jiru. Yaa'ii guyyoottan sadiif gaggeeffamu kanarratti raawwiin karoora hojii damee dubartootaa fi dhimma hawaasummaa bara 2017 federaalaa fi naannolee fi karoorri bara 2018 dhiyaate kan irratti mari'atamu ta'uudha kan himame. Daawwattoota kan hordofaa jirtanii TV Afaan Oromoorraa bifa biyyaa simbira gahaa jirudha. Nu waliin turaa isiniin jenna. Odeeffannoo sobaa fi haasawaa jibbiinsaa qaama haleellaa birmadummaa biyyaa ta'uu waajjira ministeera muummeetti sadarkaa ministeera hoogganaa giddugaleessa ijaarsa sirna dimookiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaa himanii jiru. Dr. Biqilaan Itoophiyaan odeeffannoo sobaa fi haasawaa jibbiinsaa akka haleellaa dantaa biyyaa fi birmadummaa biyyaa irratti raawwatamutti ilaaltis jedhaniiru.
Haleellaa kana injifachuudhaaf immoo qabsoon qindoominaan taasifamuu olaanaa ta'uu turtii ETV EBC FM Addis 97.1 waliin taasisaniin kan isaan himanii tattaaffii Itoophiyaan dantaa biyyaalessaa ishee kabachiisuu fi ejjennoo ji'oo-istiraateejii sirrii fi haqa qabeessa naannawicha keessatti qabdu mirkaneeffachuudhaaf taasiftuu keessatti fashaleessuuf ammas diinonni shira xaxaa jiran akka jiranidha kan isaan eeran. Ergamni qabsoo hidhannoo fi imala birootiin fashalaa'e kun odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbinsaa kan itti fufee ta'uudha kan himanni Dr. Biqilaan gochi akkasii kun ammoo amantaa uummataa mancaasuun gara walitti bu'iinsaatti geessisuuf kan taasifamu ta'us kaasanii jiru. Lammiileen hundi dhimmi kana ija kabajaa fi abbaa biyyummaa Itoophiyaan ilaaluudhaan odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbinsaa to'achuudhaaf tattaaffii taasifamaa jiru akka deeggaraniis waamicha dhiyeessan. Inishiyatiiviin misooma baala shaayii hojimaata kilaasteraan deeggaramuun bal'inaan hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksisee jira. Naannoo Oromiyaatti oomishaa fi oomishtummaa guddisuun fayyadamummaa diinagdee uummataa mirkaneessuuf inishiyatiivii misooma haala teessuma lafaa bu'uura godhatan bocamanii hojiirra oolaatii kan jiran. Kanneen keessaas muuzii, avokaadoo, paappaayyaa, qamadii, ruuzii, mi'eessituu baala shaayii fi inishiyatiivoonni qonna dammaa oomishaalee dammaa keessatti akka argamanidha kan himame. Hoogganaa ittaanaa biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee bunaa fi shaayii Muhammad Saanii Amiin tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti mootummaan naannichaa fayyadamummaa diinagdee uummataa mirkaneessuudhaaf jalqabbii misooma shaayii irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jirudha kan isaan eeran. Godinni Jimmaa, Ilubbaa Boorii fi Bunnoo Baddalleessi misooma baala shaayiif haala mijataa qabaachuu ibsaniiti kan jiranii. Misooma kanarra kana ammoo gara godinaalee birootti babal'isuuf qorannoodhaan erga baasamanii booda addaan baasuudhaan kan hojjetaman akka ta'e dubbataniiti jiru. Godinaalee sadan keessattis buufataaleen biqiltuu 400 ol qophaa'anii biqiltuun qophaa'aa kan jiru yoo ta'u sochii hagaammaatti adeemsifameenis biqiltuuwwan hedduun qonnaan bultootaaf raabsamuun kilaasteraan misoomaa jiraachuudha kan eerame. Daawwattoota keenya kabajamoo odeeffannoo bifa biyyaa keenya akkuma itti fufetti jira ammoo odeeffannoo gaggabaabaa kan maddeen alaarraa argannitti yeroo isinitti nutti ceenee jirra. Sudaanitti waraana cimee itti fufeen dabalatatti weerarri kooleraas dabalaa jiraachuun himameeti kan jiru. Keessattuu kutaalee lixa Sudaan yeroo ammaa waraanni itti hammaatetti weerarichi babal'achaa akka jirus ibsamee jira. Kutaalee weerarichaan hubamaa jiran keessaa tokko kan ta'e kutaa kaaba Daarfuur yommuu ta'u lammiileen waraanichaan qe'ee isaaniirraa buqqa'uun dahoolee iddootti qubatan argaman hedduun dhibee kooleraatiif saaxilamaa jirudha kan jedhame. Hanqinni bishaan dhugaatii fi meeshaalee qulqullinaas tamtamsa'ina dhibichaatiif hammeessaa jiraachuudha akka jirudha kan eeramee jiru. Kutaa kaaba Daarfuur kanatti ammoo qofa daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi 1,600 fi 40 ol dhukkuboota garagaraan sadarkaa yaaddeessaarra jiraachuu dhaabbanni baraarsaa daa'immanii addunyaa UNICEF beeksiseeti kan jiru. Dhukkuba kooleraan dabalatatti ammoo hanqinni midhaan nyaataas lammiilee qormaata guddaaf saaxilaa akka jiru AFPtu gabaase. Odeeffannoo biyya alaa arganii kan birootiin immoo daangaan Yuukireen qaama kamiinuu hir'ifamuu akka hin qabne hooggantoonni Awurooppaa akeekkachiisaniiti kan jiranii. Hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa marii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii Raashaa Vilaadimiir Puutiin wajjiniin jimaata dhufuu taasisuuf qophaa'an duratti ibsa ejjennoo waloodha kan ibsan. Ibsa ejjennoo kanarratti biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa 27 keessaa Hangaarii irraa kana fi biyyoonni 26 mallatteessaniiti kan jiranii. Miseensa gamtichaa kan hin taane UKnis yaada gamtichaa kan deeggartu ta'u ministeerri muummee biyyattii Kiir Staarmer beeksisaniiru.
ibsa isaaniitiinis birmadummaa fi daangaan Yuukireen mariif dhiyaachuu akka hin qabne kan isaan akeekkachiisanii nageenyi yaadamuus Yuukireeniin giddugaleessa taasifachuu akka qabudha kan isaan hubachiisanii pirezidaanti Tiraamp immoo marii jimaata dhufuu Alaskaatti gita isaanii Raashiyaa pirezidaanti Puutiin wajjin taasisan duratti lafa Yuukireeniin to'annoo Raashiyaa jala jiru deebisisuuf kan yaalan ta'uudha kan dubbatan. Haa ta'u malee biyyoonni lamaan akka wal jijjiiran taasisuunis jiraachuun ni mala jedhameeti kan jiru. Hooggantoonni Awurooppaa garuu Ameerikaan daangaa lafaa Yuukireen irratti murtoo kennuurraa akka of qusattu hubachiisaniiti kan jiranii dhimmicha irratti bor pireezidaanti Tiraamp wajjin mari'achuuf beellama qabaachuun isaanis himamee jira. odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan gahaa jira daawwattoota keenya odeeffannoo bal'inaan jalqabaaf simbiraan geenyuun immoo aadaaf aartii irratti kan xiyyeeffate gara godina gujiitti yaadaan imaluudhaan odeeffannoo bal'inaan simbiraan geenya sirna gadaa Oromoo keessatti gujiin egaa hojiirra olmaa sirnichaa jabeessaa akka jiru yuboonni gadaa gujii himaniiti kan jiranii gadaa keessatti ilmi Oromoo tokko quuxoo saaqatee daabballee ta'ee haga jaarsa dhukkee ta'utti sirna isaa eegee dhaloota itti aanuuf dabarsa jedhu yuboonni gujii. Egaa sirni gadaa Oromoo bakka hundatti akka jabaatuufis immoo dhaloonni ammaa gadaa ofirraa qabus ta'e kanneen gadaa ofirraa ofittiin fudhanne seera gadaa eegee dhalootaaf gadaa akka dhaalchisus ibsameeti kan jiru. Dhimma kana immoo gara gujiitti imaluudhaan Taaddasaa Tarrafaa waan qindeeffate qaba hordofnee walitti deebina. Oromoon kalaqaa fi beekumsa isaa ganamaa kan ta'e sirna gadaa qaba. Sirni kun ammoo caasaa of danda'e namni tokko dhalachuurraa kaasee hanga lubbuun lafaa kanarra turutti sirna isaatiin jiraatee darba. Oromoon Gujiis sirna isaa kunuunfatee asiin gahe sirna gadaa amma kana daran jabeessaa jira. Ilmi Oromoo Gujii tokkos dabballee irraa kaasee hanga jaarsa dhukkeetti mirgaaf dirqama isaa baatee sirna isaatiin jiraata jedhu yuubni bokkoo dharroo fi yuubni bokkoo gannaalee. Ilma qara lubaa seenuuf abbaa waddeessa mura haati qajimaa murti hin bulanii hin galanii waddeessa muree gala waddeessa kana loon hin jaarti galcha yoo galcheedhe bariin badaafateen duubatti ilma qooxoo saaqaa ilmi suni dabballee jedhama abbaan gaafsan doorii jedhama achirraa ka'e baallii fuudha yoo baallii fuudhe guduruu buusa ilmi sun qarree jedhama. Dabballee xiqqaarraa ka'e amma dabballee guddaa dhufutti deemee haga libaasa dhufee haga kuusa dhufutti dabballee libaasa kuusa raaba doorii gadaa ta'a. Baalli kana keessa dhufee jechuudha. Bakka kana dhufa. Aadaa guddoo dhufee keessa darba jechuudha. Waan guddoo hojjeta. Aadaa ilmaan talaa hojjeta. Aadaa du'aa hojjeta. Aadaa jiraa hojjeta. Aadaa biyyaa hojjeta. Aadaa quttumaa hojjeta. Aadaa bultumaa hojjeta jechuudha. Ilmi Gujii tokko sadarkaa isaa keessatti hanga gadaa isaa qaqqabutti dirqama isaarraa eeggamu raawwata jedhu yuuba bokkoo gannaalee. Warri kun haga xiqqeena irraa ka'ee haga kuusa ga'ee haga raaba ga'ee haga doorii ga'utti ardaa qixeessa. Galee manan ta'u mana ta'ee baalli kana himatu ardaa qixeessuu qaba. Akka Gujii dibbee 370 jaajjira. Warri kun dibbee tana qixeessa jechuudha. Seera haduudii keessa ba'ee seera diimokiraasii mirgaaf dirqama isan jettan kana nuti aadaa jenna isan bira mirga jettan aadaan tun tana intala bantii tunnaani mura mucaa guddaa rarraa tunnaan mura gadaa biratti ibidda namaa tunnaan mura gadaa biratti niitii namaan tuqan intala bantiin tuqan mucaa guddaa rarraa sun tuqan seera kana katubee lafa kee yuuba sagal yuuti sagal kuu kana ku'an kaduraalleen hin jirti kana jira. Seeri Gujii kun seera cimaa dhufee jira. Seera cimaa keessa darree dhufee jira. Aadaan Gujii tana. Gujiin gadaasaa fixatee yuubaa keessa darbee hanga jaarsa dhukkeetti lakkaawwataa jedhu yuuba bokkoo dharroo. Raabumarraa ka'e doorii ta'a. Waddeessa muraa gaa waddeessa muru ilma qooxoo saaqa.
hin gadooma ilma qarreetti qoru. Hin baatoma ginda saaqata. Jaarraa kaasa. Hin yuuboma imumuudaa hidhata. Achirraa yoo taree jedhe guyyaa ilmi baallii fuudhu inni bakka yoona qululluu ta'e jechuudha. Gaafa immoo ilmi isaa baatome qululluurraa ka'ee raqa jedhama. Raqarraa ka'ee raqee jedhama. Raqeerraa ka'ee dhukkee jedhama bakka macarrashaa yoona. Ilmi gujii tokko xumura gadaasaa keessattis maatii ofii eebbisee bara jireenya isaa xumuratee dhalootaatiif dabarsaa jedhu Yuuba Bokkoo Dharroo. Gaafa gadaan abbaan sun isaa gadoome ilma maqaa baasu loon 5 kennaniif. Loon 5 alan qabu. Waddeessalli ilmaa kenna. Waraanalli ilmaa kenna. Wuma luba fixate jechuudha. Loon 5 kun hin du'an. 5 loon Yuubaa jedhan kaan inni qulullu. Baay'ee warra namaan naqu seeraa moti ilma uumu seeraa moti ilmi inni uume kosicha jedhama. Achi eegee yoona gaafa inni gabbatee ardaa galuun hin bu'an. Dhadhaa muudan. Jireenya isaatiin maatileen isaa duudiin isa jiru fiddee aanaa okolee itti kenniti. Nama du'e haqaaqan jedhani. Une eebbisa. Achi eegee yoona awwaala qaba. Awwaala isaa san gama tokko nyaatanii gama tokko yuuddi guuratti. Kana aadaan teenna aadaan gujii kana gujii balbala torbaa hafincaan 5. Oromoon sirna jiraataa ta'e sirna gadaa ittiin jiraatu kunuunsee haala kanaatiin dhalootaa dhalootatti dabarsuu irratti argama. Qabiyyeen keenya bifa biyyaa itti aanu immoo yaatuudha. Yaatuun miidiyaaleen hawaasaatti bana maalidha baay'inaan kan daawwataman kan qoodaman kan jedhu immoo Seenaasan Girmaa wanna qindeeffate qaba. Seenaasan itti fufuu dandeessa. Tole galatoomaa isaaniitii fi jabilaan akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma miidiyaa hawaasaatiin dhimmoota biyya keessatti kan jalqabnu yoo ta'u dhimma biyya keessaa egaa dhimmi bal'inaan namoonni waliif qoodaa jiran dhimma ijaarsa buufata xiyyaaraa naannawa Bishooftuutti ijaaramuuf jiruuti. Dhimmi kun egaa wayita xumuramutti faayidaan akka biyyaatti argamsiisu bal'aa ta'uu isaatiin wal qabatee namoonni hedduun waliif qoodatii kan jiru jechuudha. Keessumattuu yeroo ammaa kana gara hojiitti galamuudha ijaarsa jalqabuudhaaf sochiirra kan jiru ta'uu isaatiin wal qabatee dhimma kana egaa odeeffannoo keenya idileetiinis kan laalle waan ta'eef kana kanumaan jedheen gara odeeffannoo keenya isa kan biraattan darba jechuudha. Gara odeeffannoo keenya isa kan biraatti yoon darbu tibba kana egaa odeeffannoon akka addunyaatti ajandaa guddaa ta'ee fi miidiyaa hawaasummaatiin waliif qoodamaa jiru dubartiin maqaan ishii Jaasiikaa Raadikiliif jedhamtu bineensa qurxummiidhaan nyaatamu isheeti. Egaa namoonni kan waliif qoodatu turanii egaa dhimmi kun ajandaa guddaa addunyaa miidiyaalee addunyaa ta'eeti kan jiru jechuudha. Keessumattuu gama miidiyaa TikTok, Facebook akkasuma immoo gama YouTubetiin namoonni hedduun waliif qoodatii kan isaan turanii keessumattuu namoonni tokko tokko hamala namootatiin wal qabsiisatii kan isaan kaasan jechuudha. Namoonni bineensa ofiin guddifteen haala kanaan nyaatamu ishee namoonni tokko tokkos oolmaa namni ooleef dagachuudhaan haala kanaan waan namarratti waan gaariin ta'an raawwata jedhaniifa namoonni hedduu waliif qoodatii kan isaan turan jechuudha. Egaa dhimmichi bal'inaan ilaalameeti kan jiru jechuudha. Keessumattuu namoota miiliyoonota lakkaa'amanii sadarkaa addunyaatti ilaalameeti kan jiru jechuudha. Viidiyoo fi suurawwan bifa kanaan qindaa'e jechuudha. Haa ta'u malee odeeffannoon kun odeeffannoo sobaa ta'uu isaa kan mirkanaa jechuudha. Wayita ammaa kana torbanootaaf xiyyeeffannoo miidiyaa addunyaa ta'ee kan ture kuni soba ta'uu isaa mirkanaa'eeti kan jiru jechuudha. Kuni teeknooloojii artifishaal intelijensiitiin kan hojjetame malee dhugumatti namni haala kanaan bineensa ofii guddifteen yookiin immoo ofiif madaqsiteen kan nyaatamte akka hin taanedha egaa kan mirkanaa'e jechuudha. Egaa biyyoota lixaa keessatti bifa kanaan galaana irratti qurxummii yookiin immoo bineensota biraa madaqsanii namootaan bashannansiisuun akkasumas immoo agarsiisa adda addaa galaana irratti agarsiisuun kan barame yoo ta'e illee inni kun garuu kan artifishaal intelijensiidhaan hojjetame malee namni bifa kanaan nyaatame bineensa nyaatame akka hin jirredha egaa kan ifoome jechuudha. Egaa akka walii galaatti teeknooloojiin akkuma faayidaa qabu miidhaas kan qabu waan ta'eef namoonni egaa bifa kanaan dogongoraa keessa galuun barbaachisaa akka hin taane keessumattuu artifishaal intelijensiin kun egaa namoota baay'ee dogongorsaa waan jiruuf haala kanaan odeeffannoo qulqulleeffachuun barbaachisaa akka ta'e gama kanaan dhaamuu barbaanna jechuudha. Gara odeeffannoo keenya isa kan biraatti yoo dabarru tarkaanfii misirroon ardii Awurooppaa qaala'insa gatii wayita ammaa addunyaa mudachaa jiru wal qabsiiftee fudhattee irratti kan inni xiyyeeffatu jechuudha. Kunis egaa misirroon baasii cidhaaf ta'uu guuttachuuf rakkattee tokko tarkaanfii yookiin immoo argannoo haaraa uumuu isheeti kan ifoome jechuudha. Egaa
namoonni wayita cidha isaanii gaggeeffatan yookaan immoo sagantaawwan garaagaraa kanneen akka cidhaa wayita gaggeeffatan namoota beekan affeeraniiti yookaan immoo namoota beekan waamaniiti kan sagantaa kana gaggeeffatanii haa ta'uti garuu dubartiin kun qaala'insa gatii yookaan immoo baasii cidha ishee gaggeeffachuudhaaf ta'u itti ulfaachuu isaatiin waan haaraa hojjechuu isheeti jechuudha. Egaa dubartiin kun lammii Firaans yoo taatu Kaayikaa Leessaarkii jedhamti jechuudha. Egaaluma kanaan mana ishee kireessuurraa jalqabdee sochiiwwan garaagaraa taasisaa akka turteedha jechuudha. Egaa boodarra immoo namoota ishee hin beekneef tikeeta cidhaaf qophaa'e namoota adda addaatiif keessummoota biyyoota garaagaraa irraa gara biyya isheetti dhufanitti tikeeta kana qooduudhaan namoota irraa maallaqa walitti qabachaa akka turteedha. Kanaanis egaa maallaqa cidha isheetiif gaggeeffachuudhaaf ta'u walitti qabachuuf dandeessati kan jirtu. Kanarra darbees egaa namoota wayita ammaa kana pilaatfoormii tajaajila kanaaf ta'u qopheessuudhaan namoonni biroos warreen haala kanaan rakkatanii cidha isaanii gaggeeffachuudhaaf rakkatan akkaataadhuma kanaa sagantaawwan adda addaa irratti waltajjiiwwan garaagaraa irratti tikeeta cidhaa qopheessuudhaan namoota hin beekamne yookaan immoo namoota adda addaatiif qoodanii maallaqa argachuu akka danda'aniif hojjetaatii kan jirtu jechuudha. Gara hojii biizinasiitti jiruudhaan jechuudha. Pilaatfoormii kanaanis egaa namoota garaagaraatiif carraa uumuu dabalata ofisheetiifis madda galii taasifattee tajaajila itti argachaa yookaan immoo maallaqa itti argachaa akka jirtudha. Egaa odeeffannoon kun kan inni mul'isu egaa akka biyya keenyatti dhimmoonni akkasii kun hojii ooluu danda'u moo hin danda'u kan jiru akkuma jirutti ta'e odoo kan hojiirra oolu ta'e garuu namoota garaagaraatiif furmaata ta'uu akka danda'u egaa kaasuun ni danda'ama jechuudha. Gara odeeffannoo yaatu keenya isa kan dhumaatti yookaan immoo isa kan biraatti yoon darbu egaa Roomitti namni miila duwwaa fiigee egaa akkuma Abbabaa Biqilaa waltajjii Roomitti yookaan Xaaliyaan Roomitti miila duwwaa fiigee gootummaa isaa argisiisee namni kun kophee mana keessa uffatamu yeroo baay'ee siliiparii jedhamu uffachuudhaan fiigee injifachuu meedaaliyaa argachuu isaati kan mul'ise jechuudha. Namni kun lammii Biraazil yoo ta'u araada garaagaraa araada dhugaatii keessa kan jiru yoo ta'u namoonni fiigichaaf yeroo qophaa'an yookiin immoo atileetonni dorgommiidhaaf wayita qophaa'an bakkuma dhugaatii dhugaa jiru ka'ee gara namoota fiigichaaf qophaa'anii kanatti dabalamuudhaan fiigicha xumura danda'u isaatiin meedaaliyaa argachuu isaati kan himame jechuudha. Meedaaliyaa argachuu qofa osoo hin taane egaa araada ture san keessaa bahuudhaan wayita kana sadarkaa addunyaatti fiigicha kanaaf akka kaadhimamu ta'eeti kan jiru jechuudha. Namni kun karaarra inni kan jiraatu mana jireenyallee hin qabu alkooliidhaan rakkataa araada alkoolii keessa akka turedha kan himame. Wayita fiigicha kana fiigus egaa alkoolii kana yookiin immoo muusii dhugaatiin alkoolii isarratti uume kana keessaa bahuudhaaf akka ta'edha kan gara fiigichaatti dabalame. Haa ta'uti garuu viidiyoon wayita inni fiigu diroonidhaan waraabame gama miidiyaa hawaasummaatiin qoodamuu isaatiin sadarkaa addunyaatti xiyyeeffannoo miidiyaalee hawaasummaa ta'uu isaatiin fiigichaafis kaadhimamuu danda'eera jechuudha. Gara fuulduraatti egaa fiigicha kana itti fufuudhaan akkasumas sadarkaa addunyaatti dorgomuudhaaf kaadhimameeti kan inni jiru. Namoonni hedduunis jajjabeessatii kan jiran jechuudha. Rakkoo keessa ture san keessa haala kanaan bahuudhaaf danda'eeti kan jiru jechuudha. Egaa akka waliigalaatti odeeffannoon yaatu har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Nu daawwachuu keessaniif galatooma. Seenaasan odeeffannoo bal'aa yaatuudhaan wal qabatee daawwattoota keenya biraan geesseef galatoomis hin jenna. Tola, galatooma. daawwattoota kabajamoo waan waliin jirtaniif galatoomaa isiniin jecha egaa itti aansuudhaan ammoo biizinasii fi ispoortii wal duraa duubaan kan isin qaqqaban ta'uu isaaniin hordofnee kan walitti deebinu ta'a. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash awwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergitu. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaagaraatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees
baankiin Awaash. Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, Manigram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Ispoonsara keenya odeeffannoo bifa biyyaa kan biizinasii baankii Awaash galateeffachaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo bifa biyyaa oduu biizinasii bal'ina isaa kan isin biraan geenyu ta'a nu sanii amaarratti isinis turtii keessan nu waliin taasisaa isiniin jenna. Bara baajataa xumuramee bichaan birrii biliyoona 300 fi miliyoona 800 ol sirna bittaa elektirooniksiitiin raawwatamuu abbaan taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa federaalaa beeksise. Bittaan gama elektirooniksiitiin raawwatamu kunis qisaasama qabeenyaa fi hojmaata duubatti hafaa hambisuudhaan hojmaata bittaa si'ataa fi haqa qabeessaa kan diriirsu ta'uun ibsameera. Dabalaniis akka itti dhiyaata. Bara baajataa xumurametti dhaabbileen baajata mootummaa federaalaa fayyadaman 169 fi waajjiraalee damee baajataa 93tti bittaan elektirooniksii hojiirra ooluun ibsameera. Daayirektarri olaantuun abbaa taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa federaalaa Masarat Masqalee bara baajatichaatti bittaa mootummaa karaa ammayyaan raawwachuuf hojiileen hedduun hojjetamuu eeraniiru. Bara baajataa 2017tis bittaan meeshaalee birrii biliyoona 300 fi miliyoona 800 ol elektirooniksiin raawwatamuu aadde Masarat eeraniiru. የተፈቀደለት ካልሆነ በስተቀር በኤሌክትሮኒክ ስርዓቱ ግዢ እንዲፈጸም ነው የተደረገው። ሀላ አዳን ከነ የመሚን ቆፈ ዮቴን አላ ገመ ኤሌክትሮኒክስን ብታን አከራወተሙ ታሲፈሚር ባቲያን ገበ ጠበጂ ዱማት ጅሩን ብታን ብሪ ቢሊዮን 300 ፊ ሚሊዮን 800 ዮል ኤሌክትሮኒክስን ራወተሚር ከነ ኬሳ ብሪን ቢሊዮን 800 ጫልባሲን ከራወተሚር ቢሊዮን 800 ዮል አሞ ብታ ገመ ኢኤሲ ገቲን ከራወተሚር ዳብሊን ባጅታው እንዲገረ ብታ ኤሌክትሮኒክስ ከነቲ ከን ዱፈን ዋንቴፍ ኦጅማኒ ሳይሩ ዳገሬሮት ደበላ ዱፉን ሀሌ ወጅማትቻ ሚጀታ ዱፌር ለስራ መችነቱም እንዲሁ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ እየተሻሻለ የመጣ መሆኑን ማየት ይችላል። ቢታን ገማ ኤሌክትሮኒክስ የተራወተሙ ቂሳሰመ ቀበኛ ፊ ሆጅማተ ዱበቻ ፋምቢሱን ሆጅማተ ቢታ ሲአታ ፊ ሀቀ ቀቤሰ ከንዲርሱ ተኡ ቤክሲሰኒሩ በኢጂፒ ላይ ሪከርድ ማኔጅመንት ሲስተም አለ። ገማ ቴክኖሎጂ አይጂፒ ረቲ ቢታወን ገማ ኤሌክትሮኒክስ ራወተመን ከዋራ በመንድ ወዴፈኖን ደጉቱማን ጉቱቲ ቀበቹን ሰነዶተ ጫልባሲ ፊ ቀቦያ ይደበለቴ ከንቀበቱ hojiileen dhaabbata keenyaa guutuun isaa dijitaala ta'anii hawaasni osoo hin rakkanne bakka jiranitti tajaajila akka argatan hojimaata gaarii diriirsineerra. አገልግሎት እንዲያገኙ ያስቻለ ስርዓት ፈጥረናል ማለት ነው። bara baajataa 2017tti dhaabbileen hojimaata bittaa isaanii gama elektirooniksiitiin raawwataman keessaa yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Finfinnee fi abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa keessatti hammatamaniiru. Daayirektarri abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa Ababaw Ayyaalee abbaan taayitichaa bara baajataa 2015 irraa eegalee bittaa ኤሌክትሮኒክሲቲን ገጌሱ ይብሰኒሩ 2015 ላይ ወደ በረባጀታ 2015tti bittaa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 23 siqu gama ኤሌክትሮኒክሲቲን raawwannee jirra. Barabajataa 2016 ammoo birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 90 bittaa raawwanne. Barabajataa 2017tti ammoo birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 60 bittaa ኤሌክትሮኒksii raawwanne. Hojumaatichi baay'ee nu fayyadee jira. ከማፋጠንም አኳያ ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ፊ ቴክኖሎጂ ፊንፊኔ ደረጀ እንግዳ ዩኒቨርሲቲቺ በረባጀታ ጡሙረሜቲ ቢታቲ ጢቆን አላ ከኔን አፈን ጉቱማን ጉቱቲ ኤሌክትሮኒክስ ይራወቹ ቤክሲሰኒሩ በ2017 በጀት ዓመት በረባጀታ 2017 ኩታን ሁንዲ ፌዲ ቢታሳ ገማ አይጂፒቲን አከዲሱ ታሲፈሜ ጅራ የሮወን ገረገራት ቢታወን 78 ኦል ገማ ኤሌክትሮኒክስ ይራወተሜ ጅራ ኤሌክትሮኒክ ግዢ መተድ ግዢዎችን ፈጽመናል ማለት ነው። ናኖን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ወርቂ ኪሎግራማ 4,700 ኦል ባንኪ ቢያሌሳፍ ዴሱ ቢሮን አልቡዳ ናኒቻ ቤክሲሴ ሆጋናን ቢሪቻ አድማሱ ሞርካ በረባጀታ ጡሙረሜቲ ናኒቻ ራ ወርቂ ኪሎግራማ 4,700 ባንኪ ቢያሌሳፍ ዴሱስ ኢብሰኒሩ ፎያይንሲ ዲነግዴ ጎሮ አከብያቲ ገጌፈማ ጅሩፊ ባንኪን ቢያሌሳ ዳብሌ ወርቂ ኪሎግራማ 45 ኦል ገልቸኒፍ ኦነቺፍቱ ዴሱሳን raawwiin akka dabalu taasisuusaas ibsaniiru. Damee albuudarraa galii birrii miliyoona 50 argachuudhaaf karoorfame qarshiin miliyoona 49 argamuu eeranii damee albuudaa qofaan
namoota 3,800 oliif carraan hojii uumamuus dubbataniiru. Naannichatti albuudni 12 adda baafamuu fi hanqinni maashinii albuudaa adda baasuu danda'u jiraachuu eeraniiru. Naannichatti humni addaa hundeeffamee warqee seeraan ala gara Suudaanii fi naannolee birootti akka hin deemne hordoffiin bifa qindoomina qabuun taasifamaa jiraachuus ibsaniiru. Odeeffannoo keenya biizinasii isaa birootiin ammoo hojmaanni dijitaalaa salphaatti gibira akka kaffalaniif haala kan mijeesse ta'uu kaffaltoonni gibira sadarkaa caa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa himaniiru. Kaffaltoota gibiraa sadarkaa caarraa birrii miliyoona 154 caalu walitti qabuusaa waajjirri galiiwwanii godinichaa beeksiseera. Sirni dijitaalaa gibirri ittiin kaffalamu yeroo fi humna kan qusatee fi hojmaatas si'ataa fi ariifataa taasisuu dubbataniiru. Hooggantuun waajjira galiiwwanii godina Shawaa Bahaa Badriyaa Rashid bara baajataa 2018 godinicharraa garii birrii biliyoona 5.68 walitti qabuuf karoorfame qindoominaan hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Adoolessa 1 bara 2017 hanga adoolessa 30 bara 2017tti kaffaltoota gibiraa sadarkaa caarraa birrii miliyoona 140 fi 810 walitti qabuuf karoorfame birriin miliyoona 154 fi 890 ol karooraa ol walitti qabamuus dubbataniiru. Fuulduraafis hojmaanni fi gurmaa'insi humna namaa gibiraa karaa ammayyaa fi si'ataa ta'een walitti qabuudhaaf gargaaru uumamee qindoominaan hojjetamaa jiraas jedhaniiru. Odeeffannoo keenya maddeen alaatiin qabanneen ammoo Ameerikaa fi Chaayinaan daballiin taarifaa hojiirra ooluu isaa dursee waliigaltee daldala isaanii guyyoota 90 dheeressuun himame. Biyyoonni dinagdee addunyaa dursan lameen Ameerikaa fi Chaayinaan marii dhimma daballii taarifaa irratti ji'a darbee taasisan quubsaa ta'us eeraniiru. Bakka bu'aan olaanaan Chaayinaa marii kana irratti biyyoonni lamaan waliigaltee daldalaa itti fufsiisuudhaaf ni hojjannaas jedhaniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliigaltee kana dheeressuudhaaf mallattoo isaanii kaa'uu BBC'n gabaaseera. Waliigaltee daldalaa kanaan Waashingitan meeshaalee Chaayinaa irratti daballii taarifaa 145 kaa'uuf kan yaaddee ni tursitiis jedhameera. Haaluma wal fakkaatuun Beejingis daballii taarifaa meeshaalee Ameerikaa irratti 125 dabaltee ni tursitiis jedhame. Waliigaltee kanaan duraatiin Ameerikaan meeshaalee Chaayinaa irraa ergaman irratti taarifa 30 kan keesse yoo ta'u, Chaayinaan ammoo oomisha Ameerikaa irratti taarifa 10 kan keesse ta'uun ibsameera. Daawwattoota ETV Afaan Oromoo odeeffannoo bifa biyyaa oduu biizinasii bal'inaan qabannee kan nagammaa turani. Nu daawwachuu keessaniif galatoomaa wasanii Amaaran turre odeeffannoo bifa biyyaatti fufaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u. biyya alaatirraa Swift koodii baankii Awaash hawwineetadhaan maallaqa gara biyyaatti hoo ergitu. Baankiin Awaash immoo maamiltoota maallaqa biyya alaatii ergameef qusataniif dhala baankii idileetiin alatti dachaadhaan herreegaaf. Qabata hojii garaa garaatiin biyya alaa kan jiraattan hoo ta'e. Sharafa maallaqa biyya alaa gara herreega keessaniitti yoo galfattan dhala gammachiisaa ta'e akka argattan quba qabdu. Biyyuma keessa hoo jiraattanis galii keessan sharafa biyya alaatiin kan argattan hoo ta'e. Herreega baankii qabdanitti yookiin herreega haaraa banattanitti maallaqa galfachuu keessaniin faayidaalee hedduu argattu. Kana malees baankiin Awaash Itoophiyaatti bakka bu'aa addaa kan ittiin ta'e peepaaliin dabalatee bakka buutota daddabarsa maallaqaa idil addunyaa baankii keenyaa waliin hojjetan jechuunis Western Union, Manigram, Dahabshin, Izramit, Doha Bank, Riyaa, Transfast akkasumas dhaabbilee maallaqa daddabarsitoota kanneen birootirraa maallaqa isiniif ergame damee baankii Awaash kamirraayyuu yoo fudhattanii fi yoo sharafattan sharafa maallaqaa hedduu ittiin argattu. Maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa. Daran ittiin buufadhaa. Dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Ispoonsara odeeffannoo ispoortii keenya baankii Awaashiin guddaa galateeffannaa. Odeeffannoo ispoortii kallattumaan kan biyya keessaa jiran eegala.
Walmorkiin Pirimeer Liigii dubartoota Itoophiyaa bara 2018 agayya 25 eegaluun formaatii haaraan gaggeeffama jedhame. Pirimeer Liigiin dubartoota Itoophiyaa bara dorgommii 2018 bifa haaraan hagayya 25 irraa eegalee kan gaggeeffamu ta'uu Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa beeksiseera. Kilaboonni hedduun hanga ammaatti qophii homaatu taasisaa jiraachuu baatanis morkiin liigichaa guyyoottan 19 booda eegalee formaatii haaraan kilaboonni taphaa dhaqaa galaan dirree fi dirreen ala kan taphatan ta'uu Federeeshinichi beeksiseera. Haaluma kanaan kilaboonni liigichaa keessatti hirmaatan hunduu dirree isaanii irratti taphatan hanga agayya 17tti akka beeksisan Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa akeekkachiiseera. Walmorkii waancaa Afrikaa chaaniin Afrikaan kibbaa fi Yugaandaan morkattoota isaanii injifataniiru. Har'ammoo morkiin Sudaan Naajeeriyaa waliin taasisuun eegama Nuuromaano. Taphattoota Afrikaa Liigii biyya keessaatti taphatan qofa hirmaachisuun kan dorgomamu waancaan chaan qopheessummaa biyyoota baha Afrikaa sadan Keeniyaa, Yuugaandaa fi Taanzaaniyaatiin gaggeeffamaa jiru ammas cimee itti fufeera. Dorgommichaan hanga ammaatti qopheessitoota keessaa Keeniyaa fi Yuugaandaan ga'umsa gaarii agarsiisaa jiru. Gargaaraa leenjisaa Maanchister Yuunaayitid duraanii Maakaartiidhaan kan hoogganamtu Keeniyaan dilbata darbe taphattoota 10 taphachaa shaampiyoonii dorgommichaa kanaan dura Morookoo injifachuudhaan ramaddii isiitirraa nuusa xumuraatiif ga'uuf fiixeerra jirti. Haaluma walfakkaatuun Yuugaandaanis kaleessa tapha ramaddii caa sadaffaadhaan isteediyeemii biyyaalessaa Neelsan Maandeellaa irratti Niijeer wajjin taphachuun 2-0 injifattee ramaddii isii dursuu eegalteerti. Gooliin Aalan Okeeloo fi Jeereel Serengoo wajjin galchan Yuugaandaan seenaa isii keessatti yeroo jalqabaatiif dorgommii chaan irratti tapha lama walitti aansitee akka injifattu taasiseera. Niijeeris taanaan yaalii goolii galchuu cimaa lama Muhammad Abdurrahmaaniin taasiftus jala qolamteerti. Abdulatiif Guumaayyee fi Shamsaddiin Lukumaan Aliinis yaalii goolii Niijeer taphichatti deebisuu danda'an taasisanis mo'amuurraa hin oolle. Moorlee baay'ee kaawaasoon kan durfamtu Yuugaandaan akka waliigalaatti taphicha injifachuun kan maluuf yoo ta'u tapha jalqabaa Aljeeriyaa mo'amtirraa dandamachuudhaan taphoota lamas walitti aansitee goolii osoo hin keessummeessin injifatteerti. Qabxii jaarra maddecha dursaas tapha xumuraatiin carraa isii harka isiitiin kan mirkaneeffattu ta'a. Yeroo hedduu yaaliin goolii isaanii kubbaa dhaabbata irratti kan hundaa'ee fi sanduuqa peenaaltii keessatti garaagarummaa uumuu irratti kan rakkattu Niijeer tapha lama walitti aansuun mo'amteerti. Tapha isa biraa Kaampaalaatti taphatameen Afrikaan kibbaa Giinii 2-1 injifachuun carraa nuusa xumuraatiif ga'uu bal'ifatteerti. Gooliin Neewoo Maayemaa fi Taabiisoo Kutuumeelaan galchan Afrikaan kibbaa dorgommichaan yeroo jalqabaatiif qabxii 3 akka argattu taasiseera. Afrikaan kibbaa tapha ramaddii duraa taphatteen Aljeeriyaa wajjin tokko qixa baate. Giiniin immoo Yuugaandaan 3-0 mo'amte. Afrikaan kibbaa ramaddichaan qabxii 4, Giiniin immoo qabxii 1 qabu. Dorgommicha irras yoo itti fufu ramaddii iddaan Suudaan Naajeeriyaa wajjin taphatti. Ramaddichaan Suudaan qabxii takka, Naajeeriyaan immoo qabxii homaatuu hin qabdu. Tapharraa mo'amnaanis dorgommicharraa gaggeeffamti. Suudaan tapha kanarraa qabxii argannaan carraa nuusa xumuraatiif ga'uu qabdi. Har'uma Seenigaal Koongoo wajjin taphni taphattu ni eegama. Odeeffannoo ispoortii keenyaa isa birootiin oliyyannoon Kiristaal Paalaas iyyatee ture kufaa ta'uun himame. Hirmaannaa waancaa liigii Awurooppaa dhabuu hordofee oliyyannoon Kiristaal Paalaas mana murtii jibbaata kubbaa miilaa idil addunyaatti iyyatee fudhatama hin arganne. Kilabni kibbaa London Kiristaal Paalaas bara dorgommii darbee waancaa FA England injifachuun hirmaannaa waancaa liigii Awurooppaa mirkaneeffachuun isaanii yaadatama. Haa ta'uutii garuu Kiristaal Paalaas keessatti qooda kan qaban lammiin Ameerikaa Baajoon Taakstar kilabii Itaalii Liyoon keessatti qooda olaanaa qabaachuu hordofee lameen keessaa tokkoon isaanii liigii Awurooppaa irratti akka hirmaatan himanii turan. Haaluma kanaan Liyoon liigii Awurooppaa irratti hirmaachuuf ga'umsa kan qabuu fi Paalaas immoo bara dorgommii itti aanu kana konferensii liigii Awurooppaa irratti kan hirmaatu ta'uun himameera. Qooda Kiristaal Paalaas konferensii liigii Awurooppaa irratti hirmaachuuf kan ture Nootingiyaam Foorestii waancaa liigii Awurooppaa irratti kan hirmaatu ta'a. Simooni Upper tapha cimaa Pirimeer Liigii Ingilaand torbee kana Maanchister Yuunaayitidii fi Arsenaal taphatan abbaa murtee gidduu ta'uudhaan taphachiisu. Walmorkiin Pirimeer Liigii Ingilaand bara dorgommii 2025-2026 jimaata galgala tapha shaampiyoonaa bara darbee Liverpool Bournemouth waliin taphatuun eegala. Torbeen jalqabaa liigichaa sanbata duraasitti fuun morkiiwwan eegamoo yoo keessummeessu taphni eegamaan torbee kanaa immoo
Dilbata sa'a 12 fi walakkaa irra eegaluun Old Trafford irratti Manchester United fi Arsenal gidduutti taphatama. Tapha cimaa torbee jalqabaa kan ammoo gaheessi waggaa 43 Simon Upper abbaa murtee olaanaa ta'uun filatamuun himameera. Upparii tapha cimaa baniisa dorgommichaa taphatamuu taphachiisuu filatamaniiru. Pooli Tiyaarniin immoo morkii Old Trafford irratti gaggeeffamu kanaan abbaa murtee VAR ta'uun kan tajaajilan ta'uun himameera. Tootenaamii Hotspur Eberechi Eezee mallatteessifachuuf fedha qabaachuun himame. Yeroo dheeraaf maqaan isaa Arsenaal waliin kan ture taphataan isaa gidduu Crystal Palace amma immoo Tottenham taphatichaa cimsee barbaadaa jedhame. Crystal Palace taphataa kana gurguruuf fedha kan qabu ta'uu kilabni isa barbaadu paawundii miiliyoona 68 qabatee haa dhufu jechuun isaanii yaadatama. Leenjisaan haaraan Tottenham Hotspur Thomas Frank Eezeen Palace waliin adda ba'uun isaa kan hin oolle hubachuun taphataa collee kana gara kaaba Londanitti fiduu barbaadu jedhameera. Keessumaa Tottenham Hotspur Manchester City irraa Savinio kan hin mallatteessifanne taanaan kilabii darbii Arsenaaliin kan barbaadamu Eezee fudhachuu akka filannootti qabachuun isaanii himameera. Herreega isaa sirreeffachuuf taphattoota muraasa gurguruuf karoora kan qabu Arsenaal gama isaatiin taphataa Paalaas waliin bara dorgommii gaarii dabarsee Eezee fudhachuuf aangawoota Crystal Palace waliin haasaa eegaluun maddeen ifoomsaniiru. Bara kana qofaa hanga ammaatti jijjiirraa taphattoota 6 kan xumure Arsenaal Eezee dabalatee maqaan isaa taphattoota biroo waliin illee ka'aa jira. Oduu taphattoota jijjiirraa isaa birootiin Jack Grealish ergisaan gara Everton deemuuf waliigaltee irra ga'uun himame. Everton taphataa sarara fuulduraa Manchester City fi garee biyyaalessa England Jack Grealish ergisaan fudhachuuf waliigaltee irra ga'eera. Garee taphattoota Manchester Cityin ala kan ta'e Grealish kilaba Merseyside Everton waliin waliigaltee waggaa tokkoof tursiisu kan waliigalu ta'uunis himameera. Oduu gama biraatiin karra eegaan garee biyyaalessa Itaalii fi kilaba Paris Saint-Germain Jaaluujii Donnaaruumaan tapha xumuraa Suupper Kaappii Awurooppaa boru Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur waliin taphatuun ala ta'uun himameera. Karra eegaan kun jijjiirraa ganna kanaan maqaan isaa Manchester United waliin ka'aa kan ture ta'u amma garicha keessaa irrachuun Paris Saint-Germain lakkisuuf carraa bal'isuun himameera. Beessiin jijjiirraa ganna kanaan Luukaas Cheevaliyaar mallatteessifachuu hordofee Donnaaruumaan kilabicha lakkisuuf xumura irra ga'uu Sky Sport gabaaseera. Karra eegaa kanaa mallatteessifachuuf kilaboonni hedduun barbaadanis ammaa fi maqaan isaa bal'inaan Manchester United waliin ka'aa jira. Daawwattoota keenya odeeffannoo ispoortii galgala kanaaf qindeeffannee xumureen jira. Qophiileen bifa biyyaa marsaa lammaffaan itti fufuu yeroo gaarii. Odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan gahaa jira daawwattoota keenya. Odeeffannoo keenyatti aanuun immoo raagni haala qilleensaa guyyoottan itti aanan sadaniin magaalota gurguddoo biyyattii keessatti maal fakkaatu kan jedhu haa daawwannu. odeeffannoo bifa biyyaa sa'aatii 12 irraa eegallee boqonnaa lamaan simraan geenyu boqonnaa jalqabaa odeeffannoo simraan gahaa ture xumurarra geenyee jirra boqonnaa lammaffaa immoo daqiiqaa muraasa booda yoo eegallu
Eenigaa boqonnaa lammataa bifa biyyaadhaan gaafa dhufnu ammoo dhuka oduu qabna. Dhuka oduu keenyaan egaa dhimma ijoo guddaa goonee keessumaa irratti affirrachuudhaan marii bal'aa taasisnu dhimma tokko qabna. Innis ammoo teekinooloojii ammayyaa keessattuu tajaajila iddoo tokko kennan hojii maanni kun babal'achaati jira akka magaalaa Finfinneetti iddoo baay'eetti tajaajilamtoonni tajaajila barbaacha dhaabbata garaagaraa yeroo deeman iddoo tokkotti tajaajila hedduu argachuudhaan keessummeeffamanii yeroo isaan deebi'anii dhimmi kun ammoo teekinooloojiidhaan deeggaramee hojiirra oolaatii kan jiru. Egaa qisaasama yeroo fi maallaqaa maamiltoota tajaajilamtoota illee salphisaatii kan jiru teekinooloojiin kun jechuudha. Akka addunyaattis dhimmi kun bal'inaan irratti hojjetamaati jira. Biyya keenyattis egaa gadi bu'ee irratti hojjetamaati jira. Dhimmi kun maal egaa jalqabamee hammam bu'aa qabeessa ta'e fayyadamtoota hammam egaa itti quufinsa kennee jira isa jedhuufi gadi bu'ee magaalota godinaalee garaagaraatti akka hojjetamuudhaaf qophii akkamiitu taasifamaa jira isa jedhuufi keessummaa irratti affeerrachuudhaan bal'inaan kan turtii taasisnu ta'a. Egaa marsaa dura xumurreetii jirra. Marsaa lammataan turtii muraasa booda deebinee dhufna. Nu daawwadha. Liyo gudda bude torre lama imi manjala la gode ulle lama lafatti gannanya lafti dugudide jalalti sabana la gololiye gari lafa buludide kun ETV afaan oromooti biyya keenya afar daloluy awashay irtaaley alalubbaday ETV afaan oromoo daawwadha. Haroo Sorgaa magaalaa Naqamteeti. Baarseloonaan haroo namtolchee Baarseloonetaa qabdi. Akkasumas immoo Dubaay Palma Jameeraan namtolcheedhaan hojjetame tuuristoota miiliyoonotaan lakkaayaman bashannansiisee gaggeessa. Magaalota carraa akkasii qaban keessaa tokko magaalaa keenya Naqamteedha. Akkuma ilaaltan kana bal'ina hedduu irratti argama. Kunis hektaara 14.5 irratti ciisee kan inni argamu. Waliigalli isaa bosona naannoo isaa wajjin ammoo hektaara 30 irratti kan inni argamu jechaadha. ETV afaan oromoo daawwadha. Liyo gudda bude torre lama imi manjala la gode ulle lama lafatti gannanya lafti dugudide jalalti sabana la gololiye gari lafa buludide kun ETV afaan oromooti biyya keenya afar daloluy awashay irtaaley alalubbaday ETV afaan oromoo daawwadha. Kun haroo Sorgaa magaalaa Naqamteeti. Baarseloonaan haroo namtolchee Baarseloonetaa qabdi. Akkasumas immoo Dubaay Palma Jameeraan namtolcheedhaan hojjetame tuuristoota miiliyoonotaan lakkaayaman bashannansiisee gaggeessa. Magaalota carraa akkasii qaban keessaa tokko magaalaa keenya Naqamteedha. Akkuma ilaaltan kana bal'ina hedduu irratti argama. Kunis hektaara 14.5 irratti ciisee kan inni argamu. Waliigalli isaa bosona naannoo isaa wajjin ammoo hektaara 30 irratti kan inni argamu jechaadha. ETV afaan oromoo daawwadha. Liyo gudda bude torre lama imi manjala la gode ulle lama lafatti gannanya lafti dugudide jalalti sabana la gololiye gari lafa buludide kun ETV afaan oromooti biyya keenya afar daloluy awashay irtaaley alalubbaday ETV afaan oromoo daawwadha.
haroo Soorgaa magaalaa Naqamteeti. Baarseloonaan haroo namtolchee Baarseloonetaa qabdi. Akkasumas immoo Dubaay Palma Jameeraan namtolcheedhaan hojjetame tuuristoota miiliyoonotaan lakkaayaman bashannansiisee gaggeessa. Magaalota carraa akkasii qaban keessaa tokko magaalaa keenya Naqamteedha. Akkuma ilaaltan kana bal'ina hedduu irratti argama. Kunis hektaara 14.5 irratti ciisee kan inni argamu. Waliigalli isaa bosona naannoo isaa wajjin immoo hektaara 30 irratti kan inni argamu jechaadha. ETV Afaan Oromoo daawwadhaa. Liyo guddaa buute torre lama imimmaan jaalala goote ollee lama lafatti kannanyaa lafti dhuguu diddee jaalalti sabanaa laa golloliyee gaarii lafa buluu diddee. Kun ETV Afaan Oromooti miidiyaa keenya. Afar Dalooluy Awaashaay Ertaalee Alalobbaday ETV Afaan Oromoo daawwadhaa. Kun haroo Soorgaa magaalaa Naqamteeti. Baarseloonaan haroo namtolchee Baarseloonetaa qabdi. Akkasumas immoo Dubaay Palma Jameeraan namtolcheedhaan hojjetame tuuristoota miiliyoonotaan lakkaayaman bashannansiisee gaggeessa. Magaalota carraa akkasii qaban keessaa tokko magaalaa keenya Naqamteedha. Akkuma ilaaltan kana bal'ina hedduu irratti argama. Kunis hektaara 14.5 irratti ciisee kan inni argamu. Waliigalli isaa bosona naannoo isaa wajjin immoo hektaara 30 irratti kan inni argamu jechaadha. ETV Afaan Oromoo daawwadhaa. Liyo guddaa buute torre lama imimmaan jaalala goote ollee lama lafatti kannanyaa lafti dhuguu diddee jaalalti sabanaa laa golloliyee gaarii lafa buluu diddee. Kun daawwattoota kabajamoo irra deebi'uudhaan akkam ooltan isiniin jenna bifa biyyaa marsaa lammataas deebinee dhufneerra. Egaa turtii sa'aatii tokko waliin taasisnaa dhimmoota garaagaraa gurguddoo jajjaboo kan biyya keessaa kan biyya alaa kaasuudhaan kan isin waliin turuu ta'a. Nu waliin turaa jenna odeeffannoo keenya ijoo isaanii ibsuun eegalla. Inishiyatiiviin ce'umsa industirii koonistirakshinii Itoophiyaa waggoottan 25 hojiirra oolaa bakka hooggantoonni mootummaa olaanoon argamanitti ifoome. Qabeenya qurxummii fi bishaanii guddisuuf biyyoonni miseensa gurmuu misooma Afrikaa bahaa IGAD tumsaan hojjechuu akka qaban himame. Bara 2017 haadholii miliyoona 3 dhaabbilee fayyaatti tajaajila dahumsaa argachuu ministeerri fayyaa beeksise. Maddeen alaatiin daangaa Yuukireen qaama kamiinuu hirrifamuu akka hin qabne hooggantoonni Awurooppaa akeekkachiisan. Eeyyeen odeeffannoo kanneen ijoon simbiraan geenyeen dabalatammoo boqonnaa lamaffaa kana keessattis dhukoo oduu qabannee jira. Dhukni oduu keenya har'aa wiirtuu tajaajila ammayyaa bakka tokkotti kennamu yookiin masoob kan jedhamu irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoo balanaa qopheeffannee jirra. Akkasumas immoo keessummaas qabannee jirra. Keessummaan keenyas hoogganaa olaanaa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa obbo Makonnin Bayyanaati. Isaan waliinis odeeffannoo dabalataa simbiraan kan geenyu ta'a. Odeeffannoon kunneen martii simbiraan kan gahan ta'a jechuudha. Nu waliin turaa isin jechuudhaan odeeffannoo keenyas oduuwwan gaggabaaboon kan eegallu ta'a.
Koomishiniin marii biyyaalessaa dursa kan kennu biyyaa fi heera mootummaaf ta'u Koomishinarri olaanaan Koomishinii marii biyyaalessaa Piroofeesar Masfin Arayaa himan. Sochii naannoo Tigraay fi Diyaaspooraa irraa ajandaa marii walitti qabuuf taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan koomishinarichi. Koomishinichi naannoo Tigraayitti hojii ajandaa marii walitti qabuu eegaluudhaaf qophii xumuraa jiraachuudha kan himan. Hawaasa Diyaaspooraa waliinis mariin eegalamuu kan ibsan Piroofeesar Masfin mariin biyyoota alaatti geggeeffamus kan itti fufuu ta'uu ibsaniiti kan jiranii. Koomishinichi yeroo ammaa mallaqa qusachuuf hojii ajandaa marii walitti qabu karaa toora intarneetaa taasisuun dhiyeenya kanas Itoophiyaanotaa fi dhalattoota Itoophiyaanota biyyoota Afrikaa garaagaraa keessa jiran irraa kan toora intarneetaan ajandaa walitti qabu ta'us dubbataniiru. Dabalataanis biyyoota akka Awurooppaa, Eeshiyaa fi biyyoota biroo Itoophiyaanonni keessa jiraatan karaa toora intarneetaa hojiin ajandaa walitti qabuu kan eegalamu ta'uu ibsaniiti kan jiranii. Karaa kana fi addatti immoo koomishinaroonni iddoowwan muraasatti hojii qaamaan deemanii ajandaa walitti qabuu jalqabus eerameera. Kunis kan jalqaba Afrikaa kibbaatti kan taasifamaa jiru yoo ta'u bifuma wal fakkaatuun lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan irraas ajandaa koomishinarootaan kan walitti qabamu ta'us himaniiru. Naannoo hundatti lammiilee tajaajila adda addaa barbaadaniif waliin gahinsa eegumsa hawaasaa babal'isuuf hojimaanni qindaa'aan cimee kan itti fufu ta'u Ministeerri dubartootaa fi dhimmoota hawaasummaa Ergoggee Tasfaayee ibsaniiti kan jiranii. Dameen dubartootaa fi dhimmoota hawaasummaa yaa'ii waloo arfaffaa isaa magaalaa Bishooftuutti taa'eera. Yaa'icha irratti kan argaman Ministeerri dubartootaa fi dhimma hawaasummaa Dr. Ergoggee Tasfaayee iddoowwan hundatti sirna eegumsa hawaasummaa cimsuu mirga dubartootaa daa'immanii manguddootaa fi qaama miidhamtootaa akka kabajamu taasifamaa jiraadha kan jedhanii sirna hordoffii fi tumsaa cimsuuf immoo tumsi qaamolee qooda fudhattootaa murteessaa ta'uunis dubbatameera. Kutaalee hawaasaa rakkoolee namtolchee fi uumamaatiin deeggarsa hawaasummaa barbaadan biraan ga'uuf tumsi qaamolee hundaa barbaachisaa ta'uudha kan himanii jiranii. Kutaalee biyyattii hundatti lammiilee deeggarsa adda addaa barbaadaniif ammoo eegumsa hawaasaa babal'isuun hojimaatni waloo cimee kan itti fufu ta'uu ibsaniiru. Yaa'ii guyyoottan sadiif turu kanarratti raawwiin karoora hojii damee dubartootaa fi dhimma hawaasummaa bara 2017 federaalaa fi naannolee karoorri bara 2018 dhihaatee kan irratti mari'atamu ta'uunis himameera. Odeeffannoon sobaa fi haasawaan jibbiinsaa qaama haleellaa birmadummaa biyyaa ta'uu waajjira ministeera muummeetti sadarkaa ministeera hoogganaa giddugala ijaarsaa sirna dimookiraasii Dr. Biqilaa Hurrisaa himaniitii kan jirani. Dr. Biqilaan Itoophiyaan odeeffannoo sobaa fi haasawaa jibbiinsaa akka haleellaa dantaa biyyaa fi birmadummaa biyyaa irratti raawwatamutti ilaalti jedhaniiru. Haleellaa kana immoo injifachuudhaa fi qabsoon qindoominaan taasifamuu olaanaa ta'us turtii EBCFM Addis 97.1 waliin taasisaniin himaniitii kan jirani. Itoophiyaatti gaa tattaaffiin dantaa biyyaalessaa ishee kabachiisuu fi ejjennoo ji'oo istiraatejii sirrii fi akka qabeessa naannawicha keessatti qabdu mirkaneessuudhaaf taasiftu fashaleessuuf ammas diinonni shiraxaxaa akka jiranidha kan eeran. Ergamni qabsoo hidhannoo fi imala birootiin fashalaa'e kun odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsaan kan itti fufee ta'uudha kan himan jechuudha. Gochi akkasii kun ammoo amantaa uummataa mancaasuun gara walitti bu'iinsaatti geessuuf kan taasifamu ta'us eeranii jiru. Lammiileen hundi dhimmi kana ija kabajaa fi abbaa biyyummaa Itoophiyaatiin ilaaluudhaan odeeffannoo sobaa fi haasaa jibbiinsaa to'achuudhaaf tattaaffii taasifamaa jiru akka deeggaranis waamicha dhiyeessaniiru. Inisheetiiviin misooma baala shaayii hojimaata kilaasteraan deeggaramuun bal'inaan hojjetamaa jiraachuu biiroon qonnaa Oromiyaa beeksisee jira. Naannoo Oromiyaatti oomishaa fi oomishtummaa guddisuun fayyadamummaa diinagdee uummataa mirkaneessuuf inisheetiivii misooma haala teessuma lafaa bu'uura godhatan bocamanii hojiirra ooluu irratti argamu. Kanneen keessaatis avokaadoo, muuzii, paappayaa, qamadii, ruuzii, mi'eessituu baala shaayii fi inisheetiivoonni oomisha dammaa keessatti akka argaman himamee jira. Hoogganaa ittaanaan biiroo qonnaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee bunaaf shaayii Maammed Saanii Amiin tajaajila oduu Itoophiyaatti himaniin mootummaan naannichaa fayyadamummaa dinagdee uummataa mirkaneessuudhaa fi jalqabbii misoomaa shaayiif xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jirudha kan isaan himan.
Godinni Jimmaa Ilubbaa Boorii fi Bunnoo Baddallee misooma baala shaayiidhaaf haala mijataa qabaachuu ibsanii jiru. Misoomni kana immoo godinaalee birootti babal'isuuf qorannoodhaan erga baasamanii booda adda baasuudhaan kan hojjetaman ta'us dubbataniiru. Godinaalee sadan kana keessattis buufataaleen biqiltuu 400 ol qophaa'anii biqiltuun qophaa'aa kan jiru yoo ta'u sochii hagaammaatti taasifameenis biqiltuuwwan hedduun qonnaan bultootaaf raabsamuu kilaasteraanis misoomaa jiraachuudha kan himan. Daawwattoota keenya odeeffannoo gaggabaabaa kan maddeen alaarraa argannetti kan ceenu ta'a. Sudaanitti waraana cimee itti fufeen dabalatatti weerarri kooleraas dabalaa jiraachuu himameeti kan jiru. Keessattuu kutaalee lixa Sudaan yeroo ammaa weerarri waraanni itti hammaatetti weerarichis egaa babal'achaa jiraachuun ibsameeti jira. Kutaalee weerarichaan hubamaa jiran keessaa tokko kan taateen kutaa kaaba Daarfuur yommuu ta'u lammiileen waraanichaan qe'ee isaaniirraa buqqaan daholee qubannaatti argaman hedduun dhibee kooleraadhaaf saaxilamaa jirudha kan jedhame hanqina bishaan dhugaatii fi meeshaalee qulqullinaas tatamsa'ina dhukkubichaatiif hammeessaa jiraachuudha kan himame. Kutaa kaaba Daarfuur kanatti qofa daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi 6,000 fi 40 ol dhukkuba garagaraan sadarkaa yaaddeessaarra jiraachuun dhaabbanni baraarsa daa'immanii addunyaa UNICEF beeksiseeti kan jiru. Dhukkuba kooleraan dabalatatti hanqinni midhaan nyaataas lammiileef qormaata guddaa ta'uu AFPtu gabaase. Odeeffannoo biyya alaa kan birootiin immoo daangaan Yuukireen qaama kamiinuu hir'ifamuu akka hin qabne hooggantoonni Awurooppaa akeekkachiisanii jiru. Hooggantoonni biyyoota gamtaa Awurooppaa marii pirezidaantii Ameerikaan Doonaald Tiraamp gita isaanii Raashaa Vilaadimiir Puutiin wajjin jimaata dhufu taasisuudhaaf qophaa'an durattis ibsa ejjennoo waloo baasaniiru. Ibsa ejjennoo kanarratti ammoo biyyoota miseensa gamtaa Awurooppaa 27 keessaa Hangarii irraa kan hafe biyyoonni 26 mallatteessaniiti jiru. Miseensa gamtichaa kan hin taane UK'nis yaada gamtichaa akka deeggartu ministeerri muummee biyyattii Kiir Staamer beeksisaniiru. Ibsa isaaniitiinis birmadummaa fi daangaan Yuukireen mariif dhiyaachuu akka hin qabne akeekkachiisanii nageenyi yaadatamuun Yuukireeniin giddu galeessa taasifamuu akka qabus kan isaan hubachiisanii pirezidaantii Tiraamp marii jimaata dhufu Alaaskaatti gita isaanii Raashaa pirezidaantii Puutiin wajjin taasisanii durattis lafa Yuukireen to'annoo Raashaa jala jiru deebisuudhaaf kan yaalan ta'uudha kan isaan dubbatan. Haa ta'u malee biyyoonni lamaan lafa akka wal jijjiiran taasisuunis jiraachuu mala jedhameeti kan jiru. Hooggantoonni Awurooppaa garuu Ameerikaan daangaa lafa Yuukireen irratti murtoo kennuurraa akka of qusattu hubachiisaniiti jiru. Dhimmicha irratti bor Tiraamp wajjin mari'achuuf beellama qabaachuu isaaniis himamee jira. Odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan gahaa jirra. Egaa dhukoo oduu keenya har'aa irratti geenyeeti kan jirru dhimma tajaajilaatiin wal qabatee tajaajila iddoo tokkotti ammayyaa ta'een fakkeenya kaasuun ni danda'ama masoobii wal qabatee iddoo tokkottas magaalaa Finfinneetti gadi kan kennamu jechuudha. Godinaalee magaalotattis babal'achuu akka qabudha kan himamu. Kana irratti xiyyeeffachuudhaan dhukni oduu keenya har'aa qindaa'ee kan jiru akkasumas keessummaa qabannee kan jiru jechuudha. Kenniisa tajaajila ammayyeessuu dameen addunyaa dijitaalaa keessatti waan filannoof dhiyaatu akka hin taanedha kan himamu. Hawaasni tajaajila fooyya'aa fi quubsaa argachuuf immoo dhaabbilee tajaajilatti deddeebi'uun yeroo adda addaatti komii uumaati kan jiru. Egaa Itoophiyaa keessatti ammoo sochiin itti fayyadamaa teeknooloojii addunyaa dijitaalaa dhiyeenya kana eegalame egaa si'aayinaan itti dhufnaan egaa hawaasni tajaajila barbaadu haala barbaaduun akka argatudha kan himamu jechuudha. Teeknooloojiin kun ammoo hawaasa kutaa gadiirraa eegalee muuxannoo kan barbaaduu fi itti madaquun kan raawwatamu waan ta'eef ogeeyyii malees hawaasni barachuu akka qabu egaa ni gorfama jechuudha. Tafarii Gammee sochii Itoophiyaan kenniisa tajaajilaa gama teeknooloojiin raawwattu irratti waan qindeeffate qaba. Hordofnee walitti deebina.
Addunyaan dijitaalaa sochii fi tajaajila ammayyaatiin dhalli namaa ifaajee tokko malee yookiin yeroo isaa osoo hin qisaaseessin akka fayyadamuuf haala mijeessee jira. Itiyoophiyaanis itti fayyadama teeknooloojii kanaan yeroo ammaa fooyya'aa dhuftee jirti. Keessattuu dhaabbileen tajaajila hawaasaa uummata dararaaf osoo hin saaxille dhimma isaanii sa'aatii barbaadamutti akka xumurataniif tajaajila teeknooloojii kanatti madaquun murteessaa akka ta'e himama. Adeemsa durii qofatti fayyadamuun itti quufinsa tajaajilaatiif gufuudha. Hawaasa deddeebisaa yeroo isaas jalaa gubuu ta'a. Biyyattiin kenniinsa tajaajilaa duubatti hafoo ta'an hambisuuf wiirtuu tajaajila masoob jedhamu ifoomsuun ishee kan yaadatamudha. አሁን ዛሬ የጀመርነው የመሶብ አገልግሎት 12 ገደማ ተቋማት ከ40 በላይ ሰርቪስ አንድ ሰው እዚህ ያገኛል። tajaajilli masoob har'a eegallee kun dhaabbilee 12 oli tajaajiloota 40 asii argachuuf fayyada. Fakkeenyaaf namni tokko hayyama daldalaa asii baafachuu yoo barbaade hayyamichas waraqaa eenyummaa faayidaas asii fudhachuu danda'a. Paaspoortiinis asuma jira. Galiis kafaluu danda'a. Tajaajilli baankii fi teelees asuma jira. Kanaaf namni tokko tajaajila argachuuf iddoo garaagaraatti dhamaa ooluu hin qabu. Asuma bakka tokkotti argata. Biyyoonni kenniinsi tajaajila akkanaa milkaa'eef boonichaan dubbachuu danda'u. Itoophiyaatti gara gadii yoo deemtu waraqaa eenyummaa fudhachuun rakkoo, investimentiin rakkoo, biiroon ni cufama. Walgahiin baay'ata jedhama. Namoonni haala salphaa ta'een tajaajila hin argatan. Kana furuuf tajaajila jalarraa eegallee ammayyeessaa deemna. ኢትዮጵያ ውስጥ ታች ስንወርድ መታወቂያውም ችግር ነው፣ ኢንቨስትመንቱም ችግር ነው። የስራ ማግኛ መንገዶች ነገሮችም ቀላል አይደሉም። ቢሮ ይዘጋል፣ ስብሰባ በዛ ይባላል። ሰዎች በቀላሉ ሰርቪስ አያገኙ። ገመ ብራቲን dhalattoonni teeknooloojii waliin akka walitti madaqanii fi kalaqa jabeessuun biyyattii jijjiiruuf shoorri teeknooloojii gita hin qabu. Tajaajilli teeknooloojii seektaraalee hunda keessatti murteessaadha. Yeroo ammaa hubannoo namtolcheetiin hojiin eegalames yeroo fi humna salphaadhaan milkaa'ina hojii dhugoomsas jedhama. Biyyattiin itti fayyadama teeknooloojiitiif xiyyeeffannoo kennuun jijjiirama roga hundaatiif tumsiisaa olaanaa akka ta'e eerama. Odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan gahaa jira dhukoo oduu keenya gahaa jalqaba irratti odeeffannoo bal'inaan simbiraan geenye jira akkasumas immoo keessummaas qabanneeti kan jiru keessummaan keenya hoogganaa olaanaa abbaa taayitaa saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa obbo Makoonnin Bayyanaa baga nagaan dhuftanaa dhufu isiniin jenna obbo Makoonnin. Irra deebiidhaan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha keessattuu egaa oduurraa ilaalaa turre biyyi keenya egaa teeknooloojii tajaajila iddoo tokkotti kennitu fakkeenyaaf masoobiin kaasuu ni dandeenya yeroo dhiyoo egaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediin eebbifamee gara hojiitti galeeti kan jiru sana fakkeenya godhachuudhaan ammoo egaa mee akka naannoo Oromiyaattis haa ta'u akkuma waliigalaatti hojiilee saffisiisuuf gama hojimaataa ammayyeessuudhaan hojii dijitaalaa diriirsuutiin hojiin hojjetamaa jiru akka naannootti mee maal fakkaata? Galatooma sagantaa qilleensaa nuu kennuu keessanii fi dhimma dijitaalaa haasa'uu keenyatti isin gammanna. Akkuma beekamu dhimmi dijitaalaa dhimma gam tokkoon dhimma tajaajila kennuuti. Gama kan biraatiin immoo osoo tajaajila kennuu immoo diinagdee maddisiisuudha jechuudha. Kanaaf biyyooti hedduun dhimma dijitaalaa kanaan diinagdee gurguddaa maddisiisuu danda'anii jiru. Hojii dhabaa hojii ittiin qabsiisuu danda'anii jiru. Dhimma al ergii meeshaalee elektirooniksii gurguddaa ittiin raawwachaa kan jiranidha jechuudha. Kuni kan dhufe egaa hawaasi biyya tokko yoo teeknooloojii fayyadamuu danda'edha, sirna elektirooniksii fayyadamuu yoo danda'edha, moobaayila fayyadamuu, koompitara fayyadamuu, laaptooppii fayyadamuu, intarneetii fayyadamuu, koompiteraan barreessuu, dubbisuu, ragaa erguu, ragaa intarneetii irra jiru immoo akka leecaalootti yookaan akka riisoorsiitti fayyadamee ittiin guddachuu yoo danda'edha jechuudha. Kanaafuu fuulduratti diinagdeen ijaaramu diinagdee dijitaalaa jedhamee karoora biyyoolessaa keessatti qabamee jira. Akka naannoo keenyattis immoo sagantaa kana galmaan gahuudhaaf hojiin hedduun hojjetamaa jira. Amma irratti kan irratti xiyyeeffannee jirru kenniinsa tajaajilaa keenya kenniinsa tajaajilaa waraqaa irratti hundeeffamedha. Sirna waraqaati wanti hundi waraqaadhaan barreeffamaa, waraqaadhaan ergamaa, waraqaan aanaatii gara naannootti hin geejjibama, aanaarraa gara godinaatti hin geejjibama, hanga biyya alaatti hin geejjibama jechuudha.
waan kana hambisuudhaaf egaa maaltu ta'uu qaba jechuudha namni qaroomuudha qaba dijitaala sirna dijitaalaa barachuu qaba manneen barnootaatti kompiitara fayyadamuu danda'uutu irraa eeggama wantoota akkasiiti jechuudha. Kanaafi kana hawaasi qaroome yoo jiraate hawaasi teekinooloojii fayyadamuu danda'u manneen barnootaa keessatti gaafa uumamu tajaajilli mana hojii mootummaa keessattis kennamu dijitaalawuutu irraa eeggama jechuudha. Kallattii kanaan egaa gandoota baadiyyaa keessatti hanga gandoota 2,100 olii kan ta'an yeroo ammaa kanatti galmeessa ragaalee bu'uuraa teekinooloojii kanatti fayyadamaniiti kan hojjetamaa jiru jechuudha. Gandoota baadiyyaa 4,000 ol ta'an keessatti immoo dhimma teekinooloojii kana dhimma tajaajila ammayyeessuu fi teekinooloojiidhaan tajaajila dhiyeessuun maal barbaada? Uwwisa neetworkii barbaada. Magaalota keessatti neetworkiin jiru amansiisaadha sadarkaa gaariirra jira. Sadarkaa gandoota baadiyyaatti yoo gadi buunu garuu uwwisi neetworkii keenya haphii kan turedha jechuudha. Kanaaf waggoottan 5-6-7 darban kana keessatti hojiin guddaan hojjetamaa ture inni tokko uwwisa neetworkii kana babal'isuudha. Hawaasi baadiyyaa neetworkii argatee moobaayila isaa sirna sagaleetirraa gara daataatti ceesisuu akka danda'u, intarneetiitti fayyadamuu akka danda'u, kaffaltii immoo toora irratti gochuu akka danda'u, teeleebirrii fayyadamee, baankii sinqii fayyadamee, moobaayila isaatiin kaashii osoo hin baatiin kaffaluu akka danda'uu fi kaffaltii fudhachuu akka danda'u jechuudha. Hojiiwwan akkasii hojjetamaa turanii gama kan biraatiin hojiin bu'uuraa waggoottan 5-6 darban kana keessatti hojjetame dhimma eenyummaa dijitaalaa kan jedhamu ID faayidaa kan jedhamuudhaan kan beekamu naashinaal ID yookaan faayidaa ID jedhamee kan beekamu bara dheeraadhaaf hojiin dijitaalaa akka hin babal'anne manneen hojii mootummaa keessattis akka hin babal'anne sadarkaa magaalotaatti tajaajila kennuudhaaf eenyummaan namaa sirna dijitaalaatiin qabamee waan hin turreef isa sana fooyyessuudhaaf hojiin eenyummaa dijitaalaa yookaan immoo naashinaal ID faayidaa ID jennee kan waamnu kun hojii bu'uuraati jechuudha. Inni yoo hiikame namni eenyummaan isaa dijitaalaan beekame taanaan tajaajila kennuudhaaf sirna tajaajilaa keenya immoo dijitaalessuudhaaf ammayyeessuudhaaf wanti nama rakkisu hudhaa guddaan kan ture isa kanadha. Inni kun hiikamuunsaa fi manni keenya bal'aan immoo ID kana gara fudhachuutti tumsaa jira yeroo ammaa kanatti kuni baay'ee murteessaadha. Sirna keenya sirna ammayyaa taasisuudhaaf tajaajila keenya tajaajila tuttuqaa harka namaatirraa bilisa gochuu tajaajila saffina qabu taasisuudhaaf biyya alaa ta'ee biyya keessatti tajaajila argachuudhaaf biyya keessa taa'ee tajaajila biyya alaa argachuudhaaf kan dandeessisu dhimma dijitaalaa yookaan tajaajila dijitaalaa kana waan ta'eef isaaf immoo bu'uurri waan lamadha jechuudha. Inni tokko uwwisa neetworkiiti inni kan biraa immoo eenyummaan nama sanaa dijitaala sirna dijitaalaatiin beekamuutu irraa eegama waan ta'eef hojiin bu'uuraalee lamaan kun hojjetamuunsaa waan abdii namaa kennudha. Gama kan biraatiin hojiiwwan mosaajii misoomsuu bal'inaan akka naannoo keenyatti waggoottan darban kana keessatti hedduminaan hojjetamaa jira jechuudha. Inni kunii fi dhimmi eenyummaan dijitaalaa walitti gaafa hidhatee tajaajila bal'inaan kennuutti gaafa gallu waan baay'een waraqaadhaan kan kennamaa jiru gara dijitaalaatti ce'a jechuudha. Hayyee egaa kenniisa tajaajilaa gara dijitaalaatti ce'ee booda kenniisa tajaajilaa fooyya'aa dhufuusaa agarsiistuu garaagaraa kaastanii jirtu. Tarii laata akka naannoo Oromiyaatti manneen hojii kanfaa keessatti tajaajilli dijitaalaa kun kennamaa kan inni jiru. Sirriidha manneen hojii kenniisa tajaajilaa isaanii dijitaalessan keessaa adda durummaadhaan kan tuqamuu qabu kan waamamuu qabu. Dhimma tajaajila sadarkaa magaalotaatti kennamu bulchiinsa lafaa wajjin kan wal qabatee jiru dhimma kaadaastaraati jechuudha. Kaadaastaraan hojiin bal'aan hojjetamee jira. Lafti abbaan isaa eenyudha? Lafa hammamii qabaa? Ragaa lafaa sana wajjin wal qabatee immoo tajaajiloonni baankii wajjin wal qabatanii kennaman, mana murtii wajjin wal qabatanii kennaman hedduun isaanii dijitaala'uu danda'anii jiru. Sadarkaa tokkoffaa irratti waamamuu kan qabu dhimma dijitaalessuu sirna bulchiinsa lafaa yookaan immoo kaadaastara lafaa jedhamee kan waamamu kana jechuudha. Lammaffaa irratti kenniinsa tajaajilaa dijitaalaa jennee waamuudhaa kan qabnu kan mana murtiiti jechuudha. Mana murtii keessattis kenni tajaajilaa kanaan dura sirna waraqaatiin ture baay'inaan gara teekinooloojiitti ce'ee jira, ammayyaa'ee jira. Manneen hojii sirna geejjibaa fudhachuun hin danda'ama, sirna pabliik sarviisii wajjin wal qabatee jiru fudhachuun hin danda'ama. Yeroo dhiyoo kana keessatti immoo manneen hojii 6 mana hojii biiroo abbaa alangaa waliigala Oromiyaa dabalatee biiroolee hedduu keessatti sirni moosajjiidhaan tajaajila dhiyeessuu qabiinsa ragaa moosajjiidhaan qabu
ragaan keenya waraqaadhaan jiru sheelfii keessatti tuulamee kan jiru haala adda addaatiin haala mijataa keessa hin jirre gara teekinooloojii kanaatti akka cehu hojii bal'aan hojjetameera. Yeroo gabaabaa dhufu kana keessatti immoo gandoota baadiyyaatti illee gadi buunee dhimmi qonnaan bulaa akka dijitaala'u hojiin hojjetamuudhaaf karoorfamee jiru inisheetivii mootummaa naannoo Oromiyaatiin kabajamoo pirezidaantii keenyaan kallattii kennameen dhugaa dubbachuudhaaf hojiin jijjiirama bu'uuraa fiduu danda'u ragaan biyya kanaa ragaa dhugaa akka ta'u qonnaan bulaan biyya keenya maal oomisha lafa akkamii qaba haalli qilleensaa maal fakkaata lafti isaa biyyeensaa maal fakkaata bishaanii fi itti dhiyeenyi inni qabu maal fakkaataa kan jedhu investarii addunyaarra jiruufillee odeeffannoo kenne investariin biyya alaa gara biyya keenyaa dhufee lafa sanarratti investii akka godhu carraa hojii bal'inaan akka uumu akkasumas immoo diinagdee alergii irratti qabnu kana guddisuu akka dandeenyutti hojiin hojjetamuudhaaf karoorfame waan bal'aadha magaalota keessattis tajaajila wiirtuun tajaajila iddoo tokko jedhamee kan waamamu masoof jedhamee sadarkaa federaalaatti kan waamamu jechuudha magaalota Oromiyaa 4 keessatti bal'inaan hojii hojjechaa jirra jechuudha gara siistama misoomsuutti galuudhaaf hojii diizaayinii bal'inaan seektaroota hirmaachisnee ogeessota sadarkaa magaalotaatti jiran hunda isaanii amma magaalaa Adaamaatti galchinee gareedhaan hojiin hojjetamaa jiru bal'aadha yeroo gabaabaa keessatti hojiin misooma moosajjii fi kenna tajaajila ammayyeessuu baadiyyaa fi magaalaatti hojjetamu kun yoo waggaa kana keessatti xumurame bara egeree hojii guddaa dijitaalessuu keessatti arguun ni danda'ama jechuudha waan abdii qabudha. Bareeda galatoomaadha. Mee keessattuu walumaa galatti waggoottan torban darban keessatti hojii gama kanaan hojjetameen bu'aan qabatamaa kanadha jedhamu jira laata. Darbee immoo egaa waggoottan torban keessatti hojii gama kanaan hojjettaniin fakkeenya masoob kan magaalaa Finfinnee kan federaalaa jiru kanaan fakkeenya isa godhannee immoo magaalota Oromiyaa gurguddoo 4 keessatti hojiirra oolchineerra jettaniiti kan jirtanii bu'aan gama sanaan argame qabatamaa maali isa jedhuu fi karoorri keessan fuulduraa hanamma jirurraa haala kamiin fooyyessuus haa ta'u hojjechuuf yaaddan. Gaariidha akkuma ka'e wantoonni qabatamaan faayidaaleen qabatamaan mul'atan hedduun jiru. Inni tokkoo fi jalqaba irratti ka'uudhaa kan qabu hirkattummaa waraqaa wajjin wal qabatee waan baay'een waraqaadhaan deemaa ture jechuudha. Addunyaan sa'aatii kanatti hojiin inni hojjetu tajaajilli inni kennu ta'uu danda'a biizinasiin inni gaggeessu hundisaa sirna dijitaalaatiin malee sirna waraqaatiin miti. Biyya keenya keessatti garuu hirkattummaan waraqaa bara dheeraadhaaf waggaa 100 ol nu ceesisee jira. Sirna mootummaa ta'ee sirna barnootaa ta'ee sirni waraqaa nu ceesisee jira. Ammatti garuu sirna dijitaalaati jechuudha kan hojiirra ooluudhaa qabu. Kanaaf sirna waraqaa hirkattummaa waraqaatirraa bilisa ta'uudhaaf hojiin hojjetame kan agarsiisu waraqaarraa gara dijitaalaatti ce'uu dandeenye jirra. Kuni maal agarsiisaa waraqaa bittaadhaaf bajanni bahu hir'achaa deemaa jira. Akkasumas immoo dhamaatiin hawaasa keenyaa waraqaa akkasii fidii ragaa akkasii biiroo abaluurraa fidii bakka akkasiitii fidii abaluu har'a tajaajila kennuu hin danda'u guyyaa kan biraa koottu kan jedhan abbaa dhimmaa keenya kan dhamaasan ajandaalee hedduun jiru jechuudha isaan sun ammoo furamanii jiru gama kan biraatiin dhugaa dubbachuudhaaf harka abbaa dhimmaas harka maamilaas ilaaluun immoo sirna keessa turreedha. Ekspertiin yookaan immoo hojjetaan mana hojii tajaajila abbaa dhimmaatiif dhiyeessu tokko lafumaa ka'ee fuula namaa ilaalee maallaqa hammasii fidi kan jedhu gaafachuu danda'a waan akkasiitiif kan saaxilame ture jechuudha. Manneen hojii tajaajila akkasii kennaa turan keessatti sirna dijitaalaa diriirsinee hanna akkasiirraa abbaa dhimmaa bilisa gochuun danda'amee jira. Fakkeenyaaf kenniinsa hayyama ogummaa adda addaa kaasuun hin danda'ama. Fakkeenyumaaf kan ejensiin geejjibaa Oromiyaa kan kennu hayyama konkolaachistummaa fudhanne yoo ilaalle rakkoo akkasii hamaa keessa ture jechuudha. Rakkoo sana keessaa baasuun danda'amee jira. Mana murtii wajjinis wal qabatee tuttuqaa harka namaa baay'eetu ture. Harka namaa laaluu hedduutu ture. Dhimma sanarra amma bilisa ta'ee jira. Manneen hojii bulchiinsa lafaa wajjinis wal qabatee akkuma kaase kaadastara lafaa wajjin wal qabatee baadiyyaa irrattis saatalaayitiidhaan daangaan lafaa kan abbaa lafaa muramee kan kaartaan ittiin kennamaa jiru sirna dijitaalaatiin ta'uu isaatiin tuttuqaa harkaarra bilisa ta'ee uummata keenyaaf haara galfachiisaa jira jechuudha. Hayyee xumura irratti egaa mee yaada waliigalaa hin ka'in yoo jiraate akkasumas immoo hawaasni yommuu gara tajaajila dijitaalaa argachuudhaaf dhufutti wanti inni hordofuudhaa qabu jira jettan kaasuu dandeessu. Sirriidha. Egaa hawaasi keenya dijitaal liiteresii yookaan immoo beekumsi dijitaalaa sadarkaa ammaatti inni irra jiru
sadarkaa olaanaadha jechuun hin danda'amu. Maaliin walitti qabata dhimmi kun sadarkaa barumsaa biyyattiin irra jirtu doofummaa keessaa hawaasa hammamiitu bahee kan jedhu yoo ilaalle parsantii 55 waan akkasii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf innumti parsantii yookaan immoo dhibbantaa 50 fi 55 jennu suniyyuu sirna kompiitaraatti fayyadamuu danda'ee jiraa jennee yoo gaafanne hin hafa jechuudha waan baay'eetu hafa. Haa ta'uti garuu tooftaan ittiin adeemamuu qabu inni amma akkuma beekamu mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa gandaa'edhee namoota beekumsa kompiitaraa qaban namoota digriidhaan eebbifaman namoota mana hojii sadarkaa aanaatti tajaajilaa turan gara gandaatti gadi bu'aa jiru. Namoonni kun namoota teekinooloojii fayyadamuu danda'an yookaan immoo leenjii gabaabaadhaan teekinooloojiitti dhufuu warra danda'anidha jechuudha. Kanaafuu hawaasatti dhiyaatanii jiru. Hawaasi waan kompiitaraa waan sirna dijitaalaa beekuu yoo baates namoota kanatti yoo dhiyaate tajaajilli kun kallattii namoota kanaatiin teekinooloojiidhaan dhiyaachuuf hin danda'a jechuudha. Fuuldurattis karoorri jiru namoota kana fayyadamnee teekinooloojiin babal'isna gandoota baadiyyaa keessatti kan jedhudha. Gama kan biraatiin magaalota keessa yoo dhufne sadarkaa aanaatti yoo dhufne immoo magaalota gurguddoottis yoo dhufnu maaltu jira dargaggeessi shamarran intarneet kaafee bananii biizines seenterii bananii tajaajila akkasiitti kennu jechuudha. Kanaaf ani kompiitara fayyadamuu hin danda'u yoo ta'e intarneetii fayyadamuu yoo hin danda'u yoo ta'e intarneetii kaafeen dhaqee maalan godha jechuudha. Manni hojii mootummaa tajaajila isaa toora irratti dhiyeessa. Ogeeyyiin yookaan immoo namoonni intarneet kaafee sana keessa hojjetan biizines seenterii sana keessa hojjetan kompiitara fayyadamuu hin danda'u. Kanaaf siistama fi tajaajila manneen hojii toora irratti dhiyeessan onlaayinii dhiyeessan sana banee fi abbaa dhimmaa keessummeessuu hin danda'a jechuudha. Bareeda galatoomaa isiniin jenna hoogganaa olaanaa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa istuudiyoo keenyatti argamuudhaan dhiifama obbo Mokonnin Bayyanaati istuudiyoo keenyatti argamuudhaan dhimma kanarratti yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif galatoomaa isiniin jenna maqaa daawwattoota keenyaati. Galatoomaa isinis. Daawwattoota keenya ce'umsa booddee kan walitti deebinu ta'a. odeeffannoo bifa biyyaa simbiraan gahaa jira daawwattoota keenya odeeffannoo bal'inaan simbiraan geenyu kan birootiin immoo piroojektota yeroo qabametti qulqullinaan xumuruun mallattoo fi mootummaa jijjiiramaati jedhan ministeerri muummee ittaanaa Tamasgan Xiruna ministeerri muummee ittaanaa Tamasgan Xiruna inisheetiivii jijjiirama industirii konistirakshinii Itoophiyaa waggoottan 25 turuu eegalchiisan. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa sagantaa eebba inisheetiivii jijjiirama industirii konistirakshinii qondaaltonni olaanoon bakka argamanitti foomsee jira. Heeraan Salash. Inisheetiivii ce'umsa indaastirii ijaarsa Itoophiyaa waggoota 25f turu kana kan eegalchiisan ministeerri muummee ittaanaa Tamasgen Xirunaa Itoophiyaan waggoottan 3,000 oliif muuxannoo ijaarsa gaarii kan qabdu ta'uu ibsanii ogummaa ijaarsaa kalaqaan deeggarame kanaaf ammoo hambaawwan seenaa keenya ragaadha jechuun dubbatan ogummaa kana qixa barbaadamuun itti fufsiisuun kan hin danda'amne ta'uu ibsuun yeroo ammaa mootummaan damee kanaaf xiyyeeffannoo kan kenne ta'us dubbataniiru. ኢኒሼቲቭ በመጀመሪያ ደረጃ አገር እንዲገነባ የምንጠብቀው Inisheetiiviin kun sadarkaa jalqabaatti ogeeyyii biyya ijaaruu danda'an gahoomsuun dhaabbilee damee kanaa ammayyoomsuun damichaa fi indaastirii ijaarsaa qindeessuun danda'uu qaba. Kanas dandeettiin ilaalchaan gochaan ammayyoomsuun yoo danda'amedha. Indaastiriin kun carraa hojii uumuun galii dabalataa argamsiisuun Itoophiyaa fakkeenya badhaadhinaa Afrikaa taasisuuf gahee keessan akka bahattan hubachiisuun fedha. አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት በማድረግ ሂደት የበኩላችሁ ሚና እንድትወጡ ለማሳሰብ ነው።
Indaastiriin ijaarsaa hanqinaalee garaagaraa qabaachuu kaasuun hudhaalee kana furuuf mootummaa fi dameen ijaarsaa qindoominaan hojjechuu feesisas jedhaniiru. በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ ጥረቶች እንዳሉ እናምናለን። ኢንዳስትሪ ijaarsaa keessa hanqinni guddaan akka jiru ni amanna. Haa ta'u malee indastirichi haala eegamuun hin guddanne rakkoolee walxaxaan kan qabamedha. Haa ta'u malee mootummaa fi qaamoleen qooda fudhattoota qindoominaan yoo hojjetan damee biyya ceesisu akka ta'e amansiisadha. Ministeerri magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa hanqinaalee indaastirichaa qorachuun qooda fudhattoota damichaa hirmaachisuun inisheetivii ce'umsa ijaarsaa qopheessuun isaa kan isa galateeffachiisudha. Inisheetiiviin ce'umsa ijaarsaa kun sadarkaa ijaarsa biyyattii kan ceesisu ta'uu himanii yeroo ittaanu ijaarsi biyyattii yeroo qabamee fi qulqullinaan kan xumuramu ta'us dubbataniiru. ይሄ ኢኒሼቲቭ የኮንስትራክሽን እሳቢያችንን የሚቀይርና Inisheetiviin kun ilaalcha nuti ijaarsaaf qabnu kan jijjiiruu fi guddina ijaarsa Itoophiyaa kan dhugoomsu akka ta'u amansiisadha. Kana booda ijaarsi akka tasaa eegalee sadarkaa dhagaa bu'uuraa irratti hafuu hin jiraatu. Gamoowwan osoo hin xumuramin hafanii fi qulqullina hin qabne akkasumas malaammaltummaaf saaxilaman mootummaas ta'ee dameen dhuunfaa akka jiraatan hin hayyamu. Ministeerri magaalaaf bu'uuraalee misoomaa caaltuu isaanii gama isaaniin inisheetiivichi rakkoolee waliigalaa damichaa kan adda baase ta'uu himuun galteewwan ijaarsaa biyya alaatii galan kan biyya keessaan bakka buusuuf inisheetiiviin kun kan tumsu ta'uu dubbataniiru. በዚህ ኢኒሼቲቭ በዋናነት የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ያሉ ተግዳሮቶችን በመፈተሽ Inisheetivii kanaan irra caalaatti hanqina dameen ijaarsaa qabu sakatta'uun hojiin damee kana saffisiisuu ni hojjetamu. Galteewwan ijaarsa alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuuf xiyyeeffannoon kennamee ni hojjetama. Seektarichi hubannoo namtolchee dabalatee teekinooloojii garaagaraa fayyadamuun hojii madaallii fi beekamtii kennuun bu'aa qabeessummaa isaa akka dabalu ni taasifama. Qooda fudhattoonni damee kanaa hojii hojjetanii fi bu'aa buusaniin kan madaalamanii fi sadarkeeffaman ta'u. Waggoota muraasaan booda gorsitoonnii fi ogeeyyiin damee kanaa 20 ol ta'an gara biyyoota Afrikaa birootti kan hojjetanii fi gara biyyoota Afrikaa birootti hojjetaniif deeggarsi kan taasifamuuf ta'u kan ibsan adda caaltuun hudhaalee damee kanaa hundeerraa furuufis tumsa qooda fudhattootaa kan feesisu ta'us ibsaniiru. Itoophiyaan dhiibbaa jijjiiramaa haala qilleensaa qolachuuf misooma humna haaromfamaa babal'isaa jiraachuu ishee ministeerri bishaanii fi enerjii beeksise. Waltajjiin haal duree qophii jijjiirama haala qilleensaa Afrikaa lammaffaaf gargaaru magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Hawwii Taaffasaan bal'isaa qindeessiteetti. Yaa'ii jijjiirama haala qilleensaa Afrikaa lammaffaa ilaalchisee ministeerri bishaanii fi enerjii agarsiisa yaa'iin duraa gaggeessaa jira. Imala ce'umsa enerjii Itoophiyaaf akkasumas hojiiwwan waloo Afrikaaf humna haaromfamaa rakkoof hin saaxilamnee fi gallakkisa kaarboonii xiqqaa irratti hundaa'ee ijaaruuf damee kanaan hojii hojjetamaa jiran agarsiisuuf akka ta'e ibsameera. Deetaan ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injinar Sultaan Walii dhiibbaa jijjiiramni haala qilleensaa geessu qolachuuf hir'isuuf Itoophiyaan inisheetiivoota garaagaraa bocuun hojiirra oolchaa jirti jedhan. Itoophiyaan dhiibbaa jijjiirama haala qilleensaa qolachuuf misooma humna haaromfamaa babal'isaa jiraachuu ishees Dr. Injinar Sultaan Walii kaasan. ኢትዮጵያ የታዳሽ ኢነርጂ ምንጭ ሀገር በመሆኗ የታዳሽ ኢነርጂ ምንጮችን በማበልጸግና በመጠቀም Itoophiyaan biyya madda annisaa haaromfamaa ta'uu isheetiin humnoota haaromsaa garaagaraa fayyadamuun jijjiirama qilleensaa irratti dhiibbaa mudatu hir'isaa jiraachuu uummata addunyaatti beeksisuuf carraa guddaadha. Kan biroo damee kana irratti kan hirmaatanii hundi oomishtoonni, dhiyeessitoonni, fayyadamtoonni, saayintistootni kan irratti wal arganidha. Kanaaf yaa'ichi faayidaa olaanaa qaba jennee fudhanna. Itoophiyaan tarsiimoo misooma magariisaa rakkoof hin saaxilamne bocuun sagantaa ashaaraa magariisaa raawwatte milkaa'ina akka argattes kaasaniiru. Sadarkaa deetaa ministeeraatti gorsaan ministeera bishaanii fi enerjii obbo Mootummaa Maqaasaa Itoophiyaan yaa'icharraa bu'aa olaanaa kan argattudha jedhan. Bu'aan Itoophiyaan yaa'ii kanarraa argattu wajjin wal qabatee kan jiru inni duraa fi inni guddaan dursee namoonni 20,000 ol ta'an yaa'ii kanarratti hirmaachuu dhufu jechuun mataan isaa waan guddaadha. Maaliif namni kun dhufu kuni namni 20,000 ol dhufu kuni biyya kana laala sochii hojii biyya kanaa laala keessaayyuu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa fi hambisuudhaaf biyyi kun maal gochaa jirti kan jedhu ilaala kuni bu'aa guddaadha. Kan lammaffaa gama dinagdeetiinis hojii bu'aa guddaa fida. Biyyi kun kan filatamtes mataan isaa waan sochii ishiin gootu hubatameef. Haara dhiibbaa jijjiirama qilleensaa hambisuudhaaf yaaliin Itoophiyaan gootu waan hubatameef asitti kan ta'e malee calluma jedhamee kan dhufee asitti darbatamee miti. Milkaa'ina yaa'ichaaf qindoominaan waliin ta'uun hojiin gurguddaa hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Yaa'ii kana qopheessuudhaaf koreen sadarkaa adda addaa irratti dhaabbatee hojjechaa jira. Koree guddaan akka ministeera keenyaattis koreen dhaabbatee jira.
akka waliigalaatti sadarkaa muummicha ministeeraatti kan dhaabbatee jira. Achi immoo sadarkaa karooraa fi dinagdee irratti ministeera karooraa fi dinagdee irratti kan hojjetamu jira. Kun hundi wal gaheeti dhumarratti yaa'ii lammaffaa waa'ee dhiibbaa jijjiirama qilleensaa irratti gaggeeffamu sana bareechuu jechuudha. Biyyi kun waa hojjechuu akka dandeessu agarsiisuu jechuudha. Biyyi kun nama keessummeessuu akka dandeessu, biyyi kun yaa'ii gurguddaa gaggeessuu akka dandeessu agarsiisuu jechuudha. Kanaaf namni hundi xiyyeeffatee irratti hojjechuun barbaachisaadha. Nutis achi keessaa kanarra hojjennu kun kana hojii wal qabatee achirratti sin dhiyaata dhimmi kun amma akka kana bal'atee dhiyaachuu baates dhimma enerjii hojii wal qabatee bishaan hojii wal qabatee guyyaa sana sin dhiyaata. Sanaaf qophii guddaadha. Kun immoo garasitti nu ceesisa jechuudha. Kanaaf gumaacha guddaa kan godhu ta'uusaa fi yaa'ii sana bareechuudhaaf waa iddoo guddaa kan qabu ta'uusaa nutti agarsiisa. Saganticha irratti dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa kaampaaniiwwan dhaabbileen dhuunfaa qorannoo gaggeessan hojiilee kalaqa isaanii dhiyeessaniiru. Biyyoonni miseensa gurmuu misooma mootummaa baha Afrikaa egaadii qabeenya bishaan keessaa oomisha qurxummii irratti xiyyeeffannoo kennuu qabu jedhame. Biyyoonni baha Afrikaa kun waggaa waggaatti qurxummii toonii miliyoona 4 ol osoo oomishuu qabanii toonii miliyoona 1 qofa oomishaa akka jiranidha kan himame. Waltajjiin marii dhimma misooma qurxummii biyyoota miseensa dhaabbata misooma biyyoota Afrikaa bahaa IGAD guyyaa 3 turuu Finfinneetti taa'amaa jira. Taaddasaa Tarrafaatu qindeesse. Waltajjii marii dhimma qabeenyaa qurxummii baha Afrikaa kanarratti bakka bu'oonni biyyoota miseensa IGADii fi bakka bu'oonni dhaabbilee Saadiq Ikowaas akkasumas koomishinii garba Indiyaa hirmaataa jiru. Biyyoonni baha Afrikaa qabeenya guddaa akka qaban beekanii IGAD waliin hojjechuu akka qaban Daayiriktarri misooma qonnaa fi eegumsa naannoo IGAD dubbatanii jiru. Data compiled from different reports show that the total annual fish productions qorannoon akka mul'isuutti biyyoonni baha Afrikaa qabeenya qurxummii olaanaa qabu garuu seeraan itti fayyadamaa hin jiran. Qurxummiin hanga oomishamuu xiqqaadha. Kanaafuu IGAD deeggarsa gamtaa Awurooppaa irraa argateen piroojeektii misooma qurxummii eegallee jira. Karoora IGAD baasee kana biyyoonni naannawichaa hojiitti hiikuu qabu. Now what we really need to go is really about the implementations. Deetaan ministeera qonnaa Itoophiyaa Dr. Fiqiruu Raggaasaa Itoophiyaan qabeenyaa fi misooma qurxummii irratti guutuu biyyattiitti haala dhiibbaa hin geessifneen hojjetaa jiraachuu dubbatanii jiru. The government of Ethiopia has placed significant emphasis on water harvesting programs. Itoophiyaan laggeen fi haroowwan qabdu hunda keessatti qabeenya qurxummii guddaa qabdi. Sagantaa maaddii guutuu gaggeessaa jirruun oomisha qurxummii olaanaa oomishuu jalqabneerra. Hidni haaromsa guddicha Itoophiyaas misooma qurxummiif qooda olaanaa baachaa jira. Itoophiyaanis dinagdee qabeenya bishaanii biloo ikoonomii IGAD qopheessee biyyoota itti hirmaachisaa jiru kana hirmaannaa olaanaadhaan tumsiti. Waltajjii marii kanarratti carraan misoomaa qurxummii biyyoota miseensa IGAD galaana diimaa fi garba Indiyaa olaanaa ta'uu kan dubbatan ammoo IGADitti ogeessi olaanaa damee qorannoo qurxummii ዶክተር ዋሴ አንተነቲ ብዙ የውሃ አካላት ያሉት ሪጅን ነው። ይሄ ሪጅን ወይንም ይሄ ክልል የምንለው ትልቅ ሪጅን ነው። ከቀይ ባህር ይጀምራል። ኢንዲያን ኦሽን አለ፣ ዌስተርን ኢንዲያን ኦሽን። biyyoonni miseensa IGAD ta'an biyyoonni 8 qaama bishaanii daangaa hanga kiiloomeetiroota 1700 olii qabu. Galaana Diimaa, galoo galaana Edanii fi lixa garba Indiyaa daangessan keessattis qabeenya qurxummii olaanaatu jira. Haroowwan akka Turkaanaatii fi Viiktooriyaa keessattis qurxummiin baay'inaan jira. Waltajjiin marii har'aas qabeenya qurxummii guddaa qabnu kana akkamitti gara carraa hojiitti jijjiirraa kan jedhuu fi wabii midhaan nyaataa biyyoota miseensota IGAD kana mirkaneessinaa isa jedhu irratti mari'achaa jirra. Naannaa Afrikaa baatti hanga ammaatti waggaa waggaatiin qurxummiin toonii miliyoona 1.1 qofti oomishamaa jira kan jedhan Dr. Waaseen dhaabbileen damee kana hoogganan cimsuun furmaatadha jedhanii jiru. የዓሳ ሀብት አስተዳደሩ ገና ተቋማዊ ኢፊሽንሲው ገና ነው። ኢንኢፊሽንት ገቨርናንስ የምንለው ፊሸሪስ ገቨርናንስ የምንለው ነው። Rakkoon biyyoonni kun misooma qurxummii bal'inaan oomishuu dadhabaniif inni guddaan dhaabbileen dhimma qabeenyaa fi misooma qurxummii kana irratti hojjetan gahaan hin jirani. Kan jiranis gahumsa hin qaban. Hojiin kun qindoomina biyyoota hundaatu barbaada. Seeraan ala qurxummii baasuun mancaasuunis ni jira. Qabeenyi guddaa ta'es ni jira. Kanaafuu biyyoonni hundumtuu dhaabbata cimaa damee qurxummii kana hoogganu hundeessuu fi hojjechuu qabu. Keeniyaa fi Soomaaliyaan ministeera biloo ikoonomii jechuun yookaan immoo kan dhimma qabeenya bishaan keessaa irratti hojjetu hundeessuun qabeenya bishaan keessa jiraniif xiyyeeffannoo kennaniiru. Mariin qorattootaa fi qaama olaanaa miseensota dhaabbata misooma biyyoota Afrikaa baha IGAD irratti hirmaataa jiran kun guyyaa 3f kan itti fufu yommuu ta'u, imaammataa fi tarsiimoo hojiirra oolmaa qabeenyaa fi misooma qurxummii naannoo Afrikaa baha cimaa ta'e diriirsuudhaan oomishtummaa qurxummii naannichaa guddisuuf akka hojjetamu ni eeggama. Biyyoonni Afrikaa damee fayyaan kalaqa cimsuu fi walii qooduu akka qaban ibsame.
Yaa'in tumsa kalaqaa damee fayyaa cimsuuf kaayyeeffatee ministeerri fayyaa Itoophiyaa yeroo jalqabaaf qopheessee adeemsifamaa jira. Abaayoo Kafan immoo bal'inaa akka itti aanutti qindeesseera. Yaa'ichi yeroo sadaffaaf kan adeemsifame yoo ta'u kan magaalaa Finfinneetti adeemsifamaa jiru kanarratti bakka buutonni biyyoota Afrikaa 20tti dhiyaatanii hirmaataniiru. Akkasuma ministeera fayyaarraa, biiroolee fayyaa naannoleerraa, hooggantoonni fi ogeeyyoonni akkasuma kalaqxoonni damee fayyaa fi keessummoonni affeeramanii hirmaataniiru. Afrikaatti imaammanni teekinooloojii fi kalaqa damee fayyaa cimsuuf bahanii qabatamaan hojiitti hiikamuu akka qabu yaa'icha irratti ibsameera. Biyyoonni Afrikaa amma akkuma jedhee biyyoota gara 19tti walgahii kanarratti hirmaatanii akkuma jenne akkamiin ease of doing akkamiin imaammatni deeggaramee biyyoonni ammoo muuxannoo wal jijjiiranii kalaqa eessatti uumamee karaa salphaa ta'een akkamitti itti fayyadamuudhaan duplication of effort avoid gochuudhaan efficiency ammoo dabaluudhaan waliin mari'ataa horizontaalii vertikaalii illee waliin mari'ataa isa gara biyya keenyatti haala qabatamaadhaan imaamman akkamiin hojiirra ooluu danda'a, namootni kalaqan akkamiin deeggaramuu qabu, kalaqni gosa baay'eedha. Fakkeenyaaf kalaqa sirnaa ta'uu danda'a, kalaqa teekinooloojii ta'uu danda'a, kalaqa product kan jennu qorichoota meeshaalee fayyaa ta'uu danda'a. Eessattuu haa kalaqamu biyyoonni haala qabatamaa biyya isaaniititti kastamayis godhanii dhukkubsataadhaaf yeroo muraasa keessatti qarshii baay'ee osoo hin gaafatin tajaajila si'ataa akka kennamuuf tajaajila waraqaa irraa bilisa ta'e teekinooloojiidhaan deeggarame kennuudhaaf walga'iin akkanaa baay'ee barbaachisaadha. እርስ በርስ የምንማማርበት አጋርነትና ትብብርንም እንደዚሁ የምናሻሽልበት በተለይ yaa'iin kun inni tokko isa kaan irraa kan itti baratudha. Tumsa waloo kan itti cimsannudha. Dhaabbilee fi mootummaan caalmaatti akka waliin hojjetanii fi yaa'ii gargaarudha. Biyyoonni yaa'ii kanarratti hirmaatan sirna fayyaa dijitaalaa kan itti uummatanidha. Asumarraa bu'uura imaamata dijitaalaa kan itti diriirfatanidha. Kanarratti kan mari'annu. Yaa'icha irratti Itoophiyaan damee hundaan kalaqa cimsuuf inisheetiiviiwwan garaagaraa hojiirra oolchaa jiraachuunis ibsameera. Biyyoonni Afrikaas kalaqa damee fayyaa irratti wal tumsuu akka qabanii akeekameera. What is very important is to have even an innovation strategic plan. That is quite important. Wanti baay'ee murteessaan karooraa tarsimaawaa kan kalaqaa qabaachuudha. Waan hin beekneef imaammanni hin ba'u. Garuu addunyaan saffisaan jijjiiramaa jira. Kanaaf imaammanni keenya haala jijjiirama addunyaa faana dafee akka jijjiiramuu qabudha. Dafnee jijjiiramuu qabna. Ta'uu baannaan gama maraan miidhamaa taana. Kanaafuu rakkoo kanarra aanuu kan dandeenyu kalaqa qofaani. So we need to be able to formulate policies that are short-lived and be able to adjust to the situations, because situations are changing so rapidly. Biyyoonni Afrikaa hundi isaaniis mata isaaniitti kalaqa cimsuu akka qaban akkasuma kalaqa inni tokko irra gahee kan biraa irra deebi'uu akka hin qabne hundu kalaqa rakkoo seektara fayyaa furu argatee furmaataaf oolchuu fi waliif qooduu akka barbaachisus ibsameera. Yaa'icha irratti Keeniyaa, Yuugaandaa, Chaad, Gaanaa, Afrikaa Kibbaa, Zaambiyaa, Burkina Faso, Naayijeeriyaa, Senegaal, Kootidivaar, Toogoo, Giinii, Taanzaaniyaa, Ruwaandaa, Maalaawii, Riippaabilika Dimokiraataa, Koongoo walumaagalatti biyyoota 18 irraa bakka buutonni hirmaataniiru. Bara bajataa xumurameetti bittaan birrii biliyoona 300 fi miliyoona 800 ol sirna bittaa elektirooniksiin raawwatamu abbaan taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa federaalaa beeksise. Bittaan gama elektirooniksii raawwatamu kun qisaasama qabeenyaa fi hojimaata duubatti hafaa hambisuun hojimaata bittaa si'ataa fi haqa qabeessa kan diriirsu ta'uun ibsameera. Wasanii Amaara. Bara baajataa xumurametti dhaabbileen baajata mootummaa federaalaa fayyadaman 169 fi waajjiraalee damee baajataa 93tti bittaan elektirooniksii hojiirra ooluun ibsameera. Daarektarri olaantuun abbaa taayitaa bittaa fi qabeenya mootummaa federaalaa Masarat Masqalee bara baajatichaatti bittaa mootummaa karaa ammayyaan raawwachuuf hojiileen hedduun hojjetamuu eeraniiru. Bara baajataa 2017tis bittaan meeshaalee birrii biliyoona 300 fi miliyoona 800 ol elektirooniksiin raawwatamuu aadde Masarat eeraniiru. የተፈቀደለት ካልሆነ በስተቀር በኤሌክትሮኒክ ስርዓቱ ግዢ እንዲፈጸም ነው የተደረገው። ሀላ አዳን ከነ የመሚን ቆፈ ዮቴን አላ ገመ ኤሌክትሮኒክሲን ብታን አከራወተሙ ታሲፈሚር ባቲያን ገበ ጠበጂ ዱማት ጅሩን ብታን ብሪ ቢሊዮን 300 ፊ ሚሊዮን 800 ዮል ኤሌክትሮኒክሲን ራወተሚር ከነ ኬሳ ብሪን ቢሊዮን 300 ጫልባሲን ከራወተሚር ቢሊዮን 800 ዮል አሞ ብታ ገመ ኢኤሲ ገቲን ከራወተሚር ዳብሊን ባጅታው እንዲ ገረ ብታ ኤሌክትሮኒክሲ ከነቲ ከን ዱፈን ዋንቴፍ ኦጅማኒ ሳይሩ ዳገሬሮት ደበላ ዱፉን
haalli hojimaatichaa mijataa dhufeera. ለስራ አመችነቱም እንዲሁ ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ እየተሻሻለ የመጣ መሆኑን ማየት ችለናል። bittaan gama elektirooniksiitiin raawwatamuu qisaasama qabeenyaa fi hojmaata duubatti hafa hambisuun hojmaata bittaa si'ataa fi haqa qabeessa kan diriirsu ta'uu beeksisaniiru. በኢጂፒ ላይ ሪከርድ ማኔጅመንት ሲስተም አለ። gama teeknooloojii IGP irratti bittaawwan gama elektirooniksii raawwataman kan waraabamanidha. odeeffannoo hunda guutummaan guutuutti qabachuun sanadoota caalbaasii fi qaboo yaa'ii dabalatee kan qabatudha. hojiileen dhaabbata keenyaa guutuun isaa dijitaala ta'anii hawaasni osoo hin rakkanne bakka jiranitti tajaajila akka argatan hojimaata gaarii diriirsineerra. አገልግሎት እንዲያገኙ ያስቻለ ስርዓት ፈጥረናል ማለት ነው። bara baajataa 2017tti dhaabbileen hojimaata bittaa isaanii gama elektirooniksiitiin raawwataman keessaa yuunivarsiitiin saayinsii fi teeknooloojii Finfinnee fi abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa keessatti hammatamaniiru. Daareektarri abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa Ababaa Ayyaalee abbaan taayitichaa bara baajataa 2015 irraa eegalee bittaa elektirooniksiitiin gaggeessuu ibsaniiru. 2015 ላይ ወደ bara bajataa 2015tti bittaa birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 23tti siqu gama elektirooniksiitiin raawwannee jirra. bara bajataa 2016 immoo birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 90 bittaa raawwanne. bara bajataa 2017tti ammoo birrii miiliyoona 900 fi miiliyoona 60 bittaa elektirooniksii raawwanne. hojumaatichi baay'ee nu fayyadee jira. ከማፋጠንም አኳያ pirezidaantiin yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Finfinnee Darajjee Ingidaa yuunivarsiitichi bara baajataa xumurametti bittaa xixiqqoon ala kanneen hafan guutumaan guututti elektirooniksii raawwachuu beeksisaniiru. በ2017 በጀት ዓመት bara bajataa 2017tti kutaan hundi fedhii bittaasaa gama IJPtiin akka dhiyeessu taasifamee jira. yeroowwan garagaraatti bittaawwan 78 ol gama elektirooniksiitiin raawwatamee jira. ኤሌክትሮኒክ ግዢ መተድ ግዢዎችን ፈጽመናል ማለት ነው። Oduu biraatiin sirna gadaa Oromoo keessatti gujiin hojiirra oolmaa sirnichaa jabeessaa akka jiru yuboonni gadaa gujii himan. Gadaa keessatti ilmi Oromoo tokko quuxoo saaqatee dabballee ta'ee haga jaarsa dhukkee ta'utti sirna isaa eegeeti dhaloota itti aanuuf dabarsu jedhu yuboonni gujii. Dhimma kanaa wajjin wal qabatee immoo Taaddasaa Tarrafaan wanna qindeessee qabaa daawwanna. Oromoon kalaqaa fi beekumsa isaa ganamaa kan ta'e sirna gadaa qaba. Sirni kun ammoo caasaa of danda'e namni tokko dhalachuurraa kaasee hanga lubbuun lafaa kanarra turutti sirna isaatiin jiraatee darba. Oromoon gujiis sirna isaa kunuunfatee asiin gahe sirna gadaa amma kana daran jabeessaa jira. Ilmi Oromoo gujii tokkos dabballee irraa kaasee hanga jaarsa dhukkeetti mirgaaf dirqama isaa baatee sirna isaatiin jiraata jedhu yuubni bokkoo dharroo fi yuubni bokkoo gannaalee. Ilma qara lubaa seenuuf abbaa waddeessa mura haati qajimaa murti hin bulanii hin galanii waddeessa muree gala waddeessa kana loon hin jaarti galcha yoo galcheedhe bariin badaafateen duubatti ilma qooxoo saaqa ilmi suni dabballee jedhama abbaan gaafsan doorii jedhama achirraa ka'e baallii fuudha yoo baallii fuudhe guduruu buusa ilmi sun qarree jedhama. Dabballee xiqqaarraa ka'e amma dabballee guddaa dhufutti deemee haga libaasa dhufee haga kuusa dhufutti dabballee libaasa kuusa raaba doorii gadaa ta'a. Baalli kana keessa dhufee jechuudha. Bakka kana dhufa. Aadaa guddoo dhufee keessa darba jechuudha. Waan guddoo hojjeta. Aadaa ilmaan talaa hojjeta. Aadaa du'aa hojjeta. Aadaa jiraa hojjeta. Aadaa biyyaa hojjeta. Aadaa quttumaa hojjeta. Aadaa bultumaa hojjeta jechuudha. Ilmi gujii tokko sadarkaa isaa keessatti hanga gadaa isaa qaqqabutti dirqama isaarraa eeggamu raawwata jedhu yuubaa bokkoo gannaalee. Warri kun haga xiqqeenya irraa ka'ee haga kuusa ga'ee haga raaba ga'ee haga doorii ga'utti ardaa qixeessa. Galee manan ta'u mana ta'ee baalli kana himatu ardaa qixeessuu qaba. Akka gujii dibbee 370 jaajjira. Warri kun dibbee tana qixeessa jechuudha. Seera haduudii keessa ba'ee seera diimokiraasii mirgaaf dirqama isan jettan kana nuti aadaa jenna. Isan bira mirga jettan. Aadaan tun tana intala bantii tunnaani muraa. Mucaa guddaa rarraas tunnaan muraa gadaa biratti. Ibidda namaa tunnaan muraa gadaa biratti. Niitii namaan tuqan. Intala bantiin tuqan. Mucaa guddaa rarraasuun tuqan. Seera kana katubee lafa kee yuuba sagal. Yuuti sagal kuu kana kuu'an. Ka duraalleen hin jirti. Kana jira. Seeri gujii kun seera cimaa dhufee jira. Seera cimaa keessa darree dhufee jira. Aadaan gujii tanaa. Gujiin
gadaasaa fixatee yuubaa keessa darbee hanga jaarsa dhukkeetti lakkaawwataa jedhu yuuba bokkoo dharroo. Raabumarraa ka'e doorii ta'a waddeessa muraa gaa waddeessa muru ilma qooxoo saaqa. Hin gadooma ilma qarreetti qoru. Hin baatoma ginda saaqata. Jaarraa kaasa. Hin yuuboma imumuudaa hidhata. Achirraa yoo taree jedhe guyyaa ilmi baallii fuudhu inni baqqaa yoona qululluu ta'e jechuudha. Gaafa immoo ilmi isaa baatome qululluurraa ka'ee raqa jedhama. Raqarraa ka'ee raqaa jedhama. Raqarraa ka'ee dhukkee jedhama bakka macarrashaa yoona. Ilmi gujii tokko xumura gadaasaa keessattis maatii ofii eebbisee bara jireenya isaa xumuratee dhalootaatiif dabarsaa jedhu yuuba bokkoo dharroo. Gaafa gadaan abbaan sun isaa gadoome ilma maqaa baasu loon 5 kennaniif. Loon 5 alan qabu. Waddeessalli ilmaa kenna. Waraanalli ilmaa kenna. Wuma luba fixate jechuudha. Loon 5 kun hin du'an. 5 loo yuubaa jedhan kaan inni qulullu. Baay'ee warra namaan naqu seeraa moti ilma uumu seeraa moti ilmi inni uume kosicha jedhama. Achi eegee yoona gaafa inni gabbatee ardaa galuun hin bu'an. Dhadhaa muudan. Jireenya isaatiin maatileen isaa duudiin isa jiru fiddee aana okolee itti kenniti. Nama du'e haqaaqan jedhani unee eebbisa. Achi eegee yoona awwaala qaba. Awwaala isaa san gama tokko nyaatanii gama tokko yuuddi guuratti. Kana aadaan teenna aadaan gujii kana gujii balbala torbaa hafincaan 5. Oromoon sirna jiraataa ta'e sirna gadaa ittiin jiraatu kunuunsee haala kanaatiin dhalootatti dabarsuu irratti argama. Odeeffannoo bifa biyyaa sa'aatii 12 irraa eegalee boqonnaa lamaan odeeffannoo garaagaraa biyya keessaaf biyya ala bal'inaaf gabaaboo sin biraan gahaa turre xumurarra geenyeerra. Egaa Jamilaa Jamaalii fi Hasantii Hasan waliin ta'uudhaan marsaa lammaan hooggantoonni dhiifama hojjettoota istuudiyoo maraa waliin ta'uudhaan qopheessinee kan isin biraan geenyedha. Egaa asumarratti goolabna kanneen isin darbe ammoo irra deebiidhaan sa'aatii 4tti argachuu ni dandeessu nagaan turase.